ماشي. جلقة بدقيقة. أي. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. ربي اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لسان أفقهوا قولي. እሺ mata dureen marii keenyaa akkuma isin hunduu beektan islaamummaa keessatti moo kiristaanummaa keessatti dubartiin kabajamte akkasuma mootiyyuu tuffatamte kan jedhudha. Inshaallah guyyaadhaa guyyaa dhugaan itti bahee mul'atuu fi guyyaa mootiyyuu sobni itti dhabama ta'u kan ta'udha inshaallah. Sitti mul'ataa jira jedheetiin yaada. Arabbiin jalqaba irratti suuraa Israa suuraa 17ffaa ayata 70ffaa irratti ولقد كرمنا بني آدم جريتين دبته إلمان آدم كبجنيتين جرا جريتين دبته ربين إلمان آدم ربين كبجتين أسوجرو نموني مالكو تراني نبي محمد صلى الله عليه وسلم إرجما تاني أسو هين وفين هنتو مالكو تراني دوبرتي أجيسو وكان موتيو لبون أولو تران جتوا كسمت سورة التكوير سورة سدت مي تكفى آيات سدت في تربة فرتي ربين نتي همتين جرا حال إسان قرسني وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت جريتين نتيمة يرو دوبرتين أكسمت lubbuun awwaalamte gaafatamtetti badiin kan kee maaliidhaaf ajjeefamte jedhamtee yeroo gaafatamtetti jedheetiniin rabbiin nutti hima jechuudha. Kun kan ta'u yoo kamiinni zabana jaahiliyyaa Nabii sallallahu alaihi wasallam ergamaa ta'anii osoo hin ergamin dura. Haala isaanii kana mootiyyuu rabbii suuratul nahl irratti yoo nutti himu tokkoon isaanii yeroo dubaraan gammachiifne innis gaddaan kan guutame ta'ee fuulli isaa kan gurraachate ta'a jedhe. Dubartii yeroo argatan fuulli isaa ni gurraachata ture jechuudha. Ayata 59 irratti hojii isaanii kanaan rabbiin maal jedheeni wanti isaan murteessan waa fokkatee jedheen. Eeshi Nabii sallallahu alaihi wasallam ergamanii booda eega nabiyyi ta'anii dhufanii booda hoo islaamummaan dubartiidhaaf kabaja akkamii kenne jenneetiin kan laallu yoo ta'e سورة النساء آية من جلقبة الرتي يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام يا نموت قوفتا كيسان إسا لبوتك آدم الرئيس أومي إشي الراج امدي إشي هوا أومي إسان لمان الراس ديروتا دبرتوتا بائي تمساسي صدات داجي دبون تكتي سنينوني آدمي eenyuun irraa uume dubartii fi dhiirallee isaanuma sana mootiyyuu kabajneetiin jirraa jedheetiin dubbate rabbiin suuratuun isaa suuraa afraffaa ayata afraffaa irratti mootiyyuu dubartootaaf mahariiwwan isaanii kenna jaalala ta'een kennaafi jedhe akka islaamummaatti dubartii takka namni akkasumatti fudhateetiin manatti galfatuu hin danda'u maharii yookaan mootiyyuu kennaa isiif kennutu jira isa san kennaafiti fuudhaadhaa jedhe ayata 19ffaa irratti ayata 19ffaa irratti akkaataa gaariin isaa waliin jiraadhaa jedheetiin ajaje jechuudha. Dubartoota wajjin akkaataa gaariin isaa waliin jiraadhaa jedheetiin ajaje. Suuratul Nahl suuraa 16ffaa ayata 97ffaa irratti dhiiras ta'ee dubartii irraa namni mu'minaa ta'ee dalagaa gaarii hojjete dhugumatti jireenya gaarii isaan jiraachifna jedhe rabbiin. Dhiiras haa ta'u dubartiis haa ta'u nama dalagaa gaarii hojjete jireenya gaarii isaan jiraachifna jechuunis waa dangalameefii jira. Shamarran musliimaa jireenya gaarii akka jiraattuuf waadan galamee fitiin jira jechuudha. Suuraa Israa suuraa 17ffaa ayata 23ffaa irratti rabbiin haqa ufiititti aansee haqa maatiidha. Haqa maatiidhaati kan inni itti aanseetiin dubbate. Ayata 23ffaa irratti gooftaa keetis akka isin isa malee homaa hin gabbarree fi haadha abbaa keessanitti tola ooltan murteessineetiin jirraa jedhe. Suuratul Luqmaan irratti kan haadhaan umaayyuu ispeesifik godhe addatti baaseetiin dubbate. Suuratul Luqmaan suuraa 31ffaa ayata 14ffaa irratti wasayna al-insaana biwaalideehi eega jedhee booda namootaafis haadhaa fi abbaa isaatii tola ooluu dhaamnee jirra eega jedhee booda ka haadhaa hamalatu ummuhu wahanan haati isaa dadhabbii irraa ta'een isa baattee jedha. Rabbiin beekamtii kenneefitiin jira kan isiin garaa keessatti baatteetiin deettu kana jechuudha. Suuratul Ahzab suuraa 33ffaa 35ffaa irratti immoo dubartiif dhiirallee rabbiin akkuma tokkotti waameetiin dhugumatti dhiironni musliimaa fi dubartoonni musliimaa dhiironni mu'minaa fi dubartoonni mu'minaa dhiironni rabbiif ajajamanii fi dubartoonni rabbiin ajajaman haala isaanii kana aayaan kun dheeraadha gubbatti eegee booda gara jalaatitti maal jedheeni Rabbiin araaramaa fi mindaa guddaa isaaniif qopheesseetiin jira jedheen. Suuratul Qaaf irratti illee mootii akkuma suuraa Luqmaan irratti dubbate san dubbate. Suuratul Hujurat ayata 13ffaa irratti yaa namoota nuti dhiira fi dubartii irraa isin uumne Rabbiin biratti irra kabajamaan keessan irra Rabbiin sodaataa keessanii jedha. Rabbiin biratti kan laallamu nama Rabbiin sodaatu jechuudha. Suuraan isaa irratti illee mootiyyuu
سورة النساء الرتي dhiiraa fi dhalaa irraa namni mu'uminaa ta'ee hojii gaggaarii hojjete isaan sun jannata seenuu jedhe dubartii islaamaa haala kanaan rabbiin jannata ni seenta jedhee fi waadaa galee fiitiin jira suuratu zuhuruuf irratti illee akkasumatti dubbateetiin jira jechuudha hadiisa keessatti immoo iyyuu kabajaan dubartiidha haala kamiin dubbatame jenneetiin kan laallu yoo ta'e jamii at-tirmizii hadiisa 395 irratti waa'ee dubartii haadha manaadha dubartiin gaafa haadha manaa taatu nabi sallallahu alaihi wasallam kabajaan isiif kennameetiin jiru maalidha خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي جراني تنين دبتان الرجارين كيسان نما هذا منا إساتتي غاري تأيدا جران غافا هذا منا تاتو دبرتين namni isitti gaarii oolee irra gaarii namaa irra filatamaa namaatti jedheetiin kennu waamee jaamii at-Tirmizii irratti illee mootiyyuu haaluma saniin jaamii at-Tirmizii hadiisa 531 irratti illee mootiyyuu haaluma saniin waamamteetiin jirti jechuudha dubartiin gaafa haadha manaa taate haala kanaan kabajamteetiin jirti gaafa haadha taate sunan maajaa hadiisa 2000 irratti sadarkaa jihaada karaa rabbii irratti wareegamuudha kan namaa kennisiistu sadarkaa karaa rabbii irratti wareegamu kan namaa kennisiistu akkasumallee mootiyyuu sababa jannata kan namaa taatu ta'u Nabi sallallahu alaihi wasallam hadiisa kanarratti dubbataniitiin jiranii jechuudha hadiisichi dheeraadha yeroo kiyya fayyadamuudhaaf jedheeti eshi جامعة صحيح البخاري حديث كوما شنيف بسجل ترباتي تكفى رت اللي موتين يا صلى الله عليه وسلم هذا sadarkaa isii harka sadaffaa dhiiratiin caalchisanii kan isaan dubbatanii jiran namni tokko gara Nabi sallallahu alaihi wasallam dhufeetiin maal jedheeni namni ani godanyinatiin irra gaarummaan qabuu danda'u eenyudha jedhaniitiin gaafa gaafatanii eenyudha jedhee namni sun gaafa gaafatu haadha keeti jedhanii yeroo sadi eega haadha keeti jedhanii ni booda afuraffaarratti abbaa keetii jedhaniitiin dubbatan jechuudha sadarkaan haadha takka abbaa harka sadiin caalameetiin argameetiin jira islaamummaa keessatti sababni isaallee mootiyyuu kanuma qur'aana keessatti argineetiin jirre sanidha jechuudha maaliif dubartiin garatti baatteetiin nama deetti waan ta'eef haala saniin qur'aana keessatti illee hadiisa keessatti illee dubartiin gaafa haadha taatu haala saniin kabajamteeti kan isiin dubbatamte jechuudha eshi gaafa mootiyyuu ijoollee taatu gaafa mootiyyuu ilmoo taatu haala kamiin kabajamteetiin dubartiin dubbatamte jenneetiin kan laallu yoo ta'e hadiisa kanarratti Abu Sa'id al-Khudri hadiisa kana kan gabaase zamsee jiru falla sallallahu alaihi wasallam Sayyid no one has three daughters namni tokko dubartii sadi ijoollee sadi hin qabaanne osii sisters yookaan mootiyyuu obboleeyyan dubaraa sadi hin qabaanne kan ittiin jannata itti isaan kunuunsee jannata ittiin argatu malee jedhaniitiin ibsan maal jechuudha dubartii ilmoo ofii kunuunsuun sadarkaa jannataa nama argamsiifti jechuudha deebi'ee mootiyyuu sunan ibn Maajah hadiisa 224 irratti dubartiin mirgi barachuu isii eeggameefitiin jira mirgi barachuu eeggamuu qofa osoo hin ta'in baratuu qabdi jedhameetiin Nabi sallallahu alaihi wasallam musliimota kamirrattuu beekumsa fedhuun yookaan mootiyyuu barnoota fedhuun isarratti dirqama jedhanii hadiisa kanarratti dubbataniitiin jiran barsiisuu hoo mirga ni qabdi islaamummaa keessatti mirga ni qabdi suura saglaffaa suura Tawbaa ayat 71 irratti mu'minoonni dhiiraa fi mu'minoonni dubaraa garii isaanii jaalallee gariiti toltutti ajajuu hamtuu irraas ni dhorkuu salaatas gadi dhaabuu toltutti ajajuu hamtuu irraa ni dhorkuu maal jechuudha ni barsiisuu ni dandeetti jechuudha toltuu barsiisuu ni dandeetti hamtuu mootiyyuu barsiisatiin irraa dhorkuu ni dandeetti islaamummaa keessatti dubartiin barsiisuu ni dandeessi jechuudha deebi'een mootiyyuu hadiisa Sunan ibn Maajah hadiisa 3669 irratti maal jedhaniitiin dubbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam namni tokko ijoollee sadi gaafa kunuunse gaafa guddiseetiin yeroo mootiyyuu isiin heerumtuuf gahee kan hundeessisee heerumsiisee maal jedhee jannata keessatti ibiddarraa ni tiikfamaa jedhaniitiin dubbataniitiin jiranii yeroo kee qusachuudhaaf jecha dubbisee hiikuudhaaf naaf hin mijanne eshi sunan Abu Daawud hadiisa 5146 irratti illee mootiyyuu haaluma saniin dubbatamteetiin jirti jechuudha namni ijoollee ofii kunuunse dubartii namni kunuunse sadarkaa jannataa kan namaa argamsiistu ta'uu dubbataniitiin jiran jechuudha islaamummaa keessatti dubartiin haala kanaan kabajaa argatteetiin jirti jechuudha eshi sa'aatii kiyya fayyadameetiin gara baaybiliititti dabaree xiqqoo irraa kan laallu yoo ta'e mootiyyuu dubartiin baaybilii keessatti akkamitti laallamte jenneetiin kan laallu yoo ta'e inshallah walumaan laalla baaybilii keessatti waaqayyoon dubartii maaliif akka inni uumeyyuun beekamu
sababni isaanii mootiyyuu dubartoota ni jibba waan ta'eef. Rifama yeroo tokko ni jibba waan ta'eef maaliif akka inni uumeyyuu hin beekamu jechuudha. Tokkoffaa irratti balleessuu barbaada, ajjeesuu barbaada, garuu mootiyyuu maaliif akka inni uume hin beekamu. Seera lakkoofsaa boqonnaa 81 lakkoofsa 17 irratti amma ijoollee keessan dhiiraa kan ta'e dubartoota warra dhiira waliin ciisanii beekan hundumas ajjeesaadha. Maaliif uume hundumayyuu ajjeesaa jedheetiin kan inni faradeef maaliif uume? Macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 15 lakkoofsa 3 irratti illee mootiyyuu eegaa dhaqiitii dubartiiwwan ajjeesii jedheetiin waaqayyoon kan faradeetiin jiru maaliif uume eega mootiyyuu ajjeesii jedheetiin labsa irratti baasee dubartii hin jaalatu waan ta'eef labsa irratti baaseetiin jira ajjeesii jedheetiin. Seera lakkoofsaa boqonnaa 21 lakkoofsa 9 irratti mootiyyuu intalli luba tokko gala mootummaadhaan of xureessitee maqaa abbaa isheetti yoo of xureessa maqaa abbaa isheetti xureessuu isheeti ibiddaan haa gubamtuu jedhe. Ibiddaan haa gubamtuu sababni isin ibiddaan gubamtuuf homaan yaa jamaa dhageeffadhaadha. Sababni isin gubamtuuf sababa zinaa yookaan mootiyyuu zumuutii isa jedhamu san dalagdee osoo hin ta'in sababa abbaa ofii salphifteef. Amma hawwiin osoo abbaa ofii salphiftee gubatuu qabdi jechuudha. Badiisiiti miti kan isii ajjeesuus yookaan mootiyyuu gubsiisuu jira. Baaybiliin amma mootiyyuu haadha hiyyeessaa akkamitti waama jenneetiin kan laallu yoo ta'e Xiimotewos boqonnaa tokkoffaa boqonnaa 5 lakkoofsa 10 irratti maal jedhaani waa'ee haadha hiyyeessaatti kan inni dubbatu jira. Haati hiyyeessaa maal haa taatu jedhee miila qulqullootaa dhiquudhaan haa jiraattu. Haati hiyyeessaa miila qulqullootaa dhiquudhaan haa jiraattu jedheetiin dubbata jechuudha Baaybiliin. Macaafa mootota isa lammaffaa boqonnaa 6 lakkoofsa 28 kanarratti waaqayyoon maal godhaa badii ofii uummanni hojjeteen balaa gaafa buusuu barbaadu karaa dubartiitiin balaa buusa. Maal godhaa dubartii ilmoo isii nyaachiseetiin kan inni balaa uummatatti buusu. 29 irratti lakkoofsa 29 irratti kana irratti ilma koo affeellee hin nyaanne borumtaa isaa ammoo ilma keefidii kaa hin nyaanna jedheeni jette. Intaltittiin sun yookaan mootiyyuu haadhattiin tun maal goote ilma ofii arrustoo goote bilcheeffattee nyaattee jechuudha. Waaqayyoon sababni kana goote mootiyyuu waaqayyoon balaa beelaa waan itti buuseefidha. Maaliif dhiira nyaachisuu dide waaqayyoon? Badii kan hojjete dhiirallee eegate sababni balaadha dubartii qofadhamoo maaliif dubartii ilmoo isii nyaachise? Waaqayyo yoo barbaade amma hawwii ilmoo isii nyaachisuu ni danda'a jechuudha. Macaafa Hoose'aa raajichaa boqonnaa 13 lakkoofsa 16 irratti mootiyyuu dubartoonni isaanii warri ulfis garaan isaanii hin tarsaa jedha. Quraana keessatti ajama ariif lalleetiin jirra. Quraana keessatti maal jedheetiin dubbate? Haadha addatti baaseetiin kan inni dubbate. Haadha addatti baaseetiin maal jedheetiin dubbate? Haati isaa dadhabbii irraa ta'een garatti isa baattee jedheetiin dubbate. Waa'ee wantiidha jechuudha. Waa'ee haadha ulfaa. Baaybiliin ammoo maal jedhaa? Haati ulfaa garaan isii haa baqaqfamtu, haa tarfaafamtu jedheetiin dubbata jechuudha Baaybiliin. Kanaadha mirgi shamarranii Baaybilii keessa mirga shamarranii hin barbaanna ammas garuu mootiyyuu arguu hin dandeenyu. Seera keessa deebii boqonnaa 22 lakkoofsa 20 irratti haa ta'u iyyuu malee hadheessi sun dhugaa ta'ee milikkiti durbummaa intalattii yoo argamuudhaa baate jedha. Intalattiin mana abbaa isheetti galamootu isheetiin Israa'el keessa wanta yellaasisaa waan hojjetteef gara balbala mana abbaa isheetti ishee haa baasan. Namoonni mandara isheetti dhagaan rukutanii ishee haa ajjeesan, cafaqanii ishee ajjeesan. Sababni maa inni sababa isiin durbummaa hin qabneef. Durbummaan mootiyyuu kallattii garaagaraatiin dhabuun ni danda'ama. As biratti kan jechuutti jiru dubartii waa'ee dubartii sagaagaltee dubbatutti jiru. Waa'ee dubartii durbummaa hin qabneeti kan inni dubbachuutti jiru. Dubartiin kallattii garaagaraatiin durbummaa dhabuu dandeetti, daffaramuu fa'aa dandeetti. Indoom yoo isiin daffaramtee durbummaa dhabde waaqayyoon maal gochuu qaba ture? Waaqayyoon maal gochuu qaba ture? Haqa isii baasuufiin osoo irra jiraatu inni garuu maal godhe? Dhagaadhaan cafaqamteetiin haa ajjeefamtu jedhe yeroo isiin heerumte. Quraanni mootiyyuu maal jedheetiin dubbata bakka kanatti jenneetiin kan laallu yoo ta'e waa'ee waliigaluu dhabuu haadha manaatii fi abbaa manaa suuraan isaanii suuraa 35 irratti jaarsa garasillee gamanallee walitti fuudhaati walitti araarsaadha jedha Quraanni. Garaagarummaa islaamummaa keessa jiruu fi kiristaanummaa keessa jiru laaluu ni danda'ama. Kiristaanummaa keessa maal godhanii gadi baasanii cafaqanii ajjeesan bakka. Islaamummaa keessatti walitti araarsan shimaagillee garanallee garasillee baasanii jechuudha.
Eshi, Qorontos sadarraa boqonnaa kudha afur lakkoofsa 34 irratti dubartoonni walga'ii waldaa kiristaanaa keessatti hin dubbatin dubbachuun isaaniif hin ta'u akkuma Daqii seerri jedhutti. Okay. daqiiqaa kee xumuruutti jirta. Rageen kee ni jira garuu maatii na dhaabde eshi. Xumuruutti jirta Eshi. ati Hayyee dubartoonni walga'ii waldaa kiristaanaa keessatti akka hin dubbanne jedha 35 irratti wanti isaan baruu barbaadan yoo jiraate manatti abbaa manaa isaanii gaafa amma hawwii abbaa manaa yoo ta'e kan bira jiru kun isa qofa gaafachuu dandeessi malee barachuu hin dandeettu dhufteellee dubbachuu hin dandeettu by the way seera Phaawulos cabsitee dhuftee kun asitti dubbachuu nurratti macaafa ofii osoo fudhatiin jechuudha. Yashi daqiiqni kee Timotees dhumateera. tokkoffaa boqonnaa lama Ta'e hayyee itti fufi. dhumateera. Hayyeen daqiiqaa nuu qabeetam. Uummanni qabaa isinillee daqiiqaa jala. Tole. Haya. Ragaan koo mul'ata jedhee dhuma yaada. I think in mul'ata jedhee yaada Oromoo. Mul'ata Jamiilaa sitti. Ragaa nan eege. In mul'ataami? Yaa eeyyan gooftaan koo sina eebbisu waan dinqiidha. Jamiila galatoomii amma sii galee fi waanuma sitti kenna wayinaan jette dhugaa dubbachuudhaa fi sababni isaa walumaan argina waan hundumaa. An kanin jedhu daqiiqa naa qabi daqiiqa takkaa fi jalqabsiisini Oromoo isinillee daqiiqa nuu qabaati koomentiidhaan daqiiqni dhumeeradha. Jennuu qabi. Gooftaan sinaa eebbisu ulfinni kan waaqayyooti Yanawwiin jedhama. Dubaayii jiraadhaa yeroodhaaf gooftaaf galannaa ta'uu baratuu tiyooloojiidha. Mana barumsaa Naayimaa Baayiblikal kolleejiitti baradhaa akkasumallee Source of Life kolleejii baradhaa jira. Waaqayyoof galanni haa ta'u an ammallee barattuudha jechuudha. Macaafa qulqulluu qo'achuutti kana nan jiru jechuudha. Tole macaafni qulqulluun waa'ee dubartootaa maal jedhaa isa jedhuun irraa dubbadhaa. Sa'aatii isa kana dubbichis isa jireenyaaf isa fayyinaa waan ta'eef macaafa qulqulluudhaa dubbadhee isa gara boodaa garuu kan jaraatti seenna. Macaafni qulqulluun dubartiidhaan maal jedhaa ka jedhuuf obboleettiin keenya waaqayyo waan dubartii uumeef iyyuu hin beekuu jettee haasofte. Waan qaanii jechuudha. Waan hundumaafuu gooftaan sinaa eebbisu. Mee kan inni jalqabu macaafa fakkeenyaa boqonnaa 31 lakkoofsa 21 irraa kaastanii namni hundi keessan akka dubbifattan nan barbaada. Haa ta'uti lakkoofsa 26 irraa kaaseen dubbadha. Sababni isaa daqiiqa kiyya gaggabaabsuuf kan inni qabadhee dhufe baay'ee waan ta'eef daqiiqni nan ga'u. Akkana jedha. Lakkoofsa 26 irraa isin dubbisaa kunoo si fuuldura jira waan ta'eef ogummaadhaan ni dubbatti. Barsiifni gaariin afaan ishii keessaa hin ba'a. Ishiin yeroo hundumaa jireenya maatii ishiitii hin eegdi. Utuu hin hojjetiin akkasumaan buddeena hin nyaattu. Ijoolleen ishii lafaa ka'anii eebbifamtuudha. Waaw eebbifamtuudha. Isheedhaan hin waamu. Abbaan manaa ishee immoo ishee hin jaallata. Dubartoota baay'eetu wanta ba'eessa hojjeta ati garuu hunduma isaanii irra ni caalta isheedhaan ni jedha. Simboodhaan nama irratti hin darbiti. Simboon nama irraa ni darbiti. Miidhaginnis nama hin gowwoomsiti. Dubartiin waaqayyoon sodaattu garuu ni jaallatamti jedha macaafni qulqulluun. Gooftaadhaaf galanna ta'u. Eega kana dubbadheetii akkasuma macaafa Naayimaa boqonnaa 6 lakkoofsa 4 fi 5 gubbaa irratti dhiiraa fi dubartii waltajjii irra taa'anii walga'ii irra taa'anii akka dubbatan macaafni qulqulluun ni dubbata. Ofii keessanii isin dubbifadha. Akkasuma macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 25 lakkoofsa 3 gubbaa irratti maqaan namichaa Naabaal maqaan haadha manaa isaa immoo Abiiziyaa ture. Haati manaa isaa dubartii jabdu, dubartii hubattuu fi bareedduu turte. Abbaan manaa ishii
inni qomoo Kaaleb keessaa garuu nama hamaa baanaas hin tolle ture ji'a. Dubartii jabduu bareedduu ogummaan dubbattu ogummaan hojjettu akka macaafni qulqulluu ragaa ba'uuf nutti dubbataa jechuudha. Akkuma kan ba'uu boqonnaa 21 lakkoofsa 22 gubbaa dubbifachuu dandeessanii nan tuttuqaa isin qabadhaa ishiidha. Abrahaam Saaraadhaanii ati bareedduudhaa fi ba'eetti waan taateef sirraa na fudhatu jedhee otoo dubbatu argina macaafa qulqulluu keenya keessatti. Seera ba'uu boqonnaa 22 boqonnaa 15 lakkoofsa 20 gubbaarratti Maariyaam Musee fi Aaroonii wajjin obboleettiin Aaroonii fi Maariyaam isheen obboleettiin Aaroonii fi Musee biyya gaggeessaa akka turan akkasuma immoo raajii akka turtee fi worship yookaan waaqeffannaa addaa saba isa wajjin godhaa akka turte macaafni qulqulluun lafa nuuqa. Abboota firdii boqonnaa 4 lakkoofsa 1 kaastanii hanga dhuma isaa yoo dubbifattan wanta dinqii Israa'eloota ifatti kan baaste dubartii biyya bulchite aangoo qabattee lolattis kan hirmaatte raajis kan dubbatte raajiin ishiin dubbattes kan ta'e Dibooraa ilaalla. Macaafa qulqulluu keenya keessa jechuudha. Akkasuma saba booji'a jalaa yookiin duguggaa sanyii jalaa dubartiin baastee dubartii mootuu yookaan immoo dubartiin jabduun adda ishii dhiibdee mootii duratti dhiyaatte Asteer. Macaafa Asteer guutummaa isaa yoo qo'attan akkuma kana immoo mootuu akka isheen taate boqonnaa 2 gubbaarra argattu jechuudha guutuu isaa. Macaafni Asteer guutuun isaa Yihuudoonni akka badaniif labsii ba'e duguggaa sanyii jalaa kan hambiste saba dura kan dhaabbatte mootittis kan deemte mootii fuuldura dhaabbatte duguggaa sanyii irraa kan oolchite akka ta'e macaafni qulqulluun lafa nuuqa. Dubartoonni macaafa qulqulluu keessaa warra gahee gurguddaa hojjetanidha malee warra akkuma kanaani akka namni irraa haasa'u miti jechuudha. Waaqayyoof galanna haa ta'u. Akkasuma Saamu'eel isa duraa gubbaa irrattis in argattu. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 12 lakkoofsa 3 gubbaa irratti namni jal'aan jabaatee hin dhaabbatu hiddi nama qajeela garuu raawwatee hin socho'u haati manaa dandeessuun abbaa manaa ishiitiif gonfoodha. Wow! Look, haati manaa ishiin dandeessuun abbaa manaa ishiitiif gonfoo isa miidhaginaa yookaan isa bareedinaa akka ta'e macaafni qulqulluun ni dubbata. Gara macaafa kakuu haaraatti gaafa dhufnu keessan deddeemaa isin qabadhaa daraa keessanii wantoota nan dubbadhu jechuudha gooftaan sanaa eebbisu. Ergaa gara warra Qorontos duraa boqonnaa 7 lakkoofsa 3 gubbaarratti abbaan manaa jaalalaan haadha manaa isaa bira haa ga'u haati manaas jaalalaan abbaa manaa ishii bira haa geessu. Jaalalaan dirqamaan itoo hin ta'in jaalalaan haa geessu jedha. Haati manaa abbaa isaa malee dhagna ishee akka feete hin godhin abbaan manaas dhagna isaa malee haadha manaa isaa malee dhagna isaa akka barbaade gochuun akka hin danda'amne macaafni qulqulluun hin dubbata jechuudha. Ergaa Qorontos duraa boqonnaa 7 guutummaa isaa gadi dubbifattan ni argitu. Akkuma kana itti fufeen dubbadha. Ergaa Phexros isa duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irraa kaastanii gaafa laaltan dubartiin fakkeenya abbaa manaa akka taatu. Dubartiin yookiin haati manaa abbaa manaa ishiif fakkeenya gaarii ta'uu akka dandeessu macaafni qulqulluun lafa nuuqa. Ragaan isaa ergaa Phexros duraa boqonnaa 4 lakkoofsa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irraa kaastanii argattu jechuudha. Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 25 irraa kaaseen dubbisa akkas jedha. Walumaan dubbifna ishee kanarraa dubbachuu waan barbaadu. Kiristoosii akkasuma waldaa kiristiyaanaan jaallatee waldaa kiristiyaanaatiifis dabarsee of kennee akkasuma abbaan manaa haadha manaa isaa haa jaallatu. Waldaan kiristiyaanaa Waaqayyo biratti fudhatamtuu akka taatetti Kiristoos karaa dubbii isaatiin bishaan inni qulqulleessaa waldaan kiristiyaanaa fi dirmamuu wanti kana fakkaatu utuu itti hin argamin fudhatamuutti mudaa hin qabne godhee ulfinaan isaan of dura dhaabuuf jira. Akkasuma immoo jedha abbaan manaa akka dhagna ofii isaa haa jaallatutti akka dhagna ofii isaa jaallatutti waaw haadha manaa isaa haa jaallatu ofii isaa akka jaallatutti akka qaama isaa jaallatutti haadha manaa isaa maal haa ta'u haa jaallatu. Namni foon isaa in soora in dhimmaaf malee akka foon isaa jibbee hin beeku. Kiristoos waldaa kiristaanaaf
akkasuma godhe nu'is bu'aa dhaqna Kiristoosi caafanni qulqullaa'aan sabni kanaaf sababii kanaaf dhiirri abbaa isaa fi haadha isaa hin dhiisa haadha manaa isaatti ni maxxana isaan lachuu foon tokko ta'u malee lama akka hin taane macaafni qulqulluun ni dubbata. Akkuma kana itti fufee Efesoon boqonnaa 5 guutummaa isaa dubbifattan sirriitti isinii hifa. Iddoo foon tokko ta'utti Waaqayyo maaliif akka nama uume dubartii uume hin beekamu jette obboleettiin kee Jamiilaan dogoggora guddaa. Uumama boqonnaa 2 24 gubbaarratti kanaafis dhiirri abbaa isaa fi haadha isaa hin dhiisa. Haadha manaa isaattis ni maxxana isaan lachuu foon tokko ta'uudha. Akkuma kana immoo haati manaa abbaa manaaf gargaartuu akka taatuuf dhufte gara biyya lafaatti malee Waaqayyo jibbee miti ni jaallata Waaqayyo. Itti dabaleesi sababii kanaa fi dhiirri abbaa fi haadha isaa hin dhiisaadha. Ammas Maatiyos boqonnaa 9 lakkoofsa 5 gubbaarraa kaastanii foon tokko akka isaan ta'an ni dubbata. Ergaa Qorontoos duraa boqonnaa 6 lakkoofsa 16 gubbaarrattis ni argattanii. Ergaan gara warra Galaatiyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 26 gubbaarraa amantiidhaan isin hundumti keessan karaa Kiristoosii ilmaan Waaqayyooti. Warri Kiristoositti dabalamuudhaan cuuphamtan Kiristoosiin akka fudhatanitti akka uffataatti uffataniittu. Karaa Kiristoos Iyesuus hundumti keessan tokko Yihuudii yookiin Giriikii yookiin Garba yookiis birmaduu dhiira yookiis dubartii gidduu garaagarummaan hin jiru tokko. Garaagarummaan yookiin addaan ba'umsi takka hin jirudha. Maaliidhaaf karaa Kiristoos Iyesuus namni hunduu tokko akka ta'e macaafni qulqulluun dubbata. Waa'ee tokkummaa dhaqnaa kanaaf immoo ergaa Qorontoos duraa boqonnaa 12 lakkoofsa 13 akkasuma Qorontoos duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 11 dubbifachuu dandeessanii itti fuftanii dubbisuu dandeessan. Obboleettiin kiyya duratti maal jette jecha ishiin jette tokko garafuu waan hin barbaaduu fi dirqama kiyya achiin deema gara kitaaba sanaatti ton darbiin dura jechuudha. Dubartiin dirqamaan qabdee aaguu deedamtuu yookiin immoo ajjeefamtuu jedha macaafni qulqulluun kan jettee fi dubartiin yoo ajjeefam yoo dirqamaan qabee namni tokko gudeede maal akka inni ta'u Museen seera isaa keessatti Israa'elootaaf kaa'eera. Seera keessa deebii 22 lakkoofsa 20 irraa kaasaa isin guutuu isaa dubbifadhaa. Angaruu lakkoofsa 27 irraa kaaseen dubbisa. Namichi bakkee keessatti waan ishii argateef intalli kaadhimamte sun yoo iyyite lakkoofsa 28 isin olaafaa dubbisa 28 irraan dubbisa. Namni tokko durba hin kaadhimmatiin otoo argee qabee ishii wajjin yoo ciise isaan lachuu yoo argaman namichi ishii wajjin ciise sun waan ishii yallaasiseef abbaan talaatiif meetii sheqillee 50 miijan yookaan mezzan isheedhaaf kennu ishee haa fuudhu isheerraa adda hin bahin ishee wajjin bara baraan haa jiraatudha. Macaafni qulqulluun akka kanatti lafa kaa'aa jechuudha. Akkuma kana macaafa qulqulluu keenya Luqaas boqonnaa 8 lakkoofsa 1 irraa kaastanii gaafa laaltan dubartoonni bartoota Kiristoosiin turan Iyesuus wajjiniin haasa'aa yookaan immoo Iyesuus wajjiniin bartuu ta'anii Kiristoos duukaa turan wangeela Kiristoos akka gaariitti lallabaa turan. Akkuma kana dubartiin haa ajjeefamtuudhaaf gara Yesuusitti geeffamte Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 1 gubbaarratti Yesuus isin keessaa qulqulluun rukutaa ajjeesaan nan gadhiisanii baqataniiru. Isa Museen seera Lewwotaa boqonnaa 20 lakkoofsa 10 gubbaarratti kennee jechuu. Kanaaf isin keessaa namni mudaa hin qabne ejirratti waan ishiin qabamtee fi ajjeesaa ka jedhu jedha. Daqiiqa qaba naf fakkaata. Daqiiqa meeqan qaba Jamiila? Achi darbee tanan quraana keerra xiqqoo sii garafeen achi booda isa hafeetti fufnaa jechuudha. Sorry, beeksisa. Eebbifama gooftaan sanaa eebbisu. Kanaaf macaafa qulqulluu keenya keessatti isa jalqabaa Kiristoos Iyesuus gara biyya lafaatti dhufee hojii gaafa jalqabu kan biyya lafaatti beeksise Maariyaamidha, dubartii jechuudha. Itti aansuudhaanii Kiristoosiin dubbii Kiristoosiin lallabaa kan ture dubartoota. Gooftaan bara keessa naa eebbisu. Du'aa ka'u Kiristoosis kan arge dubartoota. Kiristoos Iyesuus fayyisaa biyya lafaa ta'us kan lallabe dubartoota. Dubartoonni biyya bulchuu keessatti gahee guddaa qabu. Akkasuma biyyas bulchaa turan dubartoonni jaallatamoo fi sammuu hubatu ogummaa qabanii biyya geggeessaa warra turan akka ta'e macaafni qulqulluun lafa nuuf kaa'aa jechuun warri birrii 50 jettan hin dogoggortanii meetii qillee 50 miizanu jedha macaafichi deemaa dubbifadha. Haayye gara quraanaa dhandhamee isa bara 600 booda kalaqame
uummata keenyaaf gad dhufe isa amma Jamiilaan dura kan ture amma akkas ta'e jettee nu haasoftu kan jechuudha. Dubartiin dhiiraaf lafa qonnaatii ja akka lafa qonnaa dubartiin keessan isiniif oori'uu keessan kallattii feetaniin akka feetanii itti dhaqaa quraana suura baqara hayata 223 gubbaarra maan jedhu oori'uu keessan oori'uu jechuu feetanii Oromoo lafa qonnaa jechuudha. Lafa qonnaarra waa barbaadde facaafatta feetu xaafii feetu garbii feetu qamadii lafa qonnaa keessan kallattii feetanii itti dhaqaa. Itti dabarsuudhaan dhiironni mirga irra caalaa qabu dubartii biratti. Dubartiin mirga dhiiraa wal qixxeen qabdu. Ragaan kana suuraa baqaraa hayata 228 gubbaa irratti maal jedhaa? Dubartoonni kaman xuurii laguu sadii of irraa isin dubbisa. Akkasuma mirgi dubartii yookiin immoo mirgi dhiiraa asitti irra caalaa akka ta'e fedhii isaatiin yoo dhirsi ishiitti siquudhaa baate mirgi dhiiraa irra caalaa akka ta'e ragaa lafa dhiirri tokko itti deebi'a dhiirri tokko yoo hiikee amma dhiira sadii eerumtu deebisee deeffachuu hin danda'u. Amma fakkeenyaaf Jamiilaa abbaa manaa ishii yoo hiike amma ishiin nama sadii eerumtutti nama sadii taaptaap godhee nama sadii eerumtee achiinii kaayitee dhuftutti isa duraa sanitti deebi'ee wajjin jiraachuu hin danda'u. Ragaan kanaa suuraa baqaraa hayata 230 hanga 30 akka dabbifachuu dandeessan jechuudha. Namni tokko hiikee fakkeenyaaf abbaa manaa Jamiilaa hiikee deeffachuu yoo barbaade maal godhuu qaba? Dirqama namni sadii fuudhee wajjin jiraatee yeroo murtaa'eef deebisee galfachuu qaba jechuudha. Kanatu kabaja dubartiiti Oromoo dhaggeeffadhaas. Dubartiin qabeenya maatii ishee dhiiraan wal qixxee qoodachuu hin dandeessu. Dubartiin qabeenya maatii ishee abbaa yookiin abbaan ishii fi haati ishii qaban obboleeyyan ishii fakkeenyaaf Jamiilaan dhiira obboleeyyan dhiiraa sadii qabdi yoo ta'e ishiin durba eega taateeti ijoollee dhiiraa sadan sana wajjin wal qixa qabeenya abbaa fi haadha ishii qoodachuu hin dandeessu. Ragaan isaa quraana suuraa 4 ayata 11. Gubbaa irratti harka lammaffaa fudhatuu qabdi isheen jechuudha. Qixa abbaa obboleeyyanii yookiin mooraa fudhachuu hin dandeessu. Saatiin godhumee jedhama. Akkamitti dhumee anu 40 afaan. Yaa saatiin kee dhumeera. No 42 eegatte siif qabeetiin jira 57. Ayyee yaa hawwichoo amma mee baayibilii keessatti hanga ammaatitti yaa jama'a taasifdanii jirtu. Bakkee shamarranii suuraa irra waliin qabna. Suuraa fidda taanaan anillee suuraa fida. Suuraan kun keeti. Sa'aatii koo suuraa koo hin jedhe jechuun suurri kamuu bakka waan nun buuneef. Bakka sa'aatii koo hin jeeqin sa'aatii jeequtti jirta. Hin jeeqin suuraan hin jiru. Ayyee eega suuraa fidda ta'e anillee suuraa fidaa jechuudha. Akkas taanaan. Na dhaggeeffadhu irra walii galla. Maaliif daqiiqni rakkoo hin qabu? Suuraa fidda taanaan. Suuraan finneen suuraa tokkichuu hin jiru. Sa'aatii koo. Itti fufi. Daqiiqaa ayyee 58 eegaluutu jira 58 qabadhu daqiiqaa. Ayyee. Maal jechuudha? Hanga ammaatitti yaa jama'a akka an bakkee islaamummaa keessatti dubartiin qabdu haati bakka kana qabdi. Obboleettiin intalti haati manaa jedhee lafa kaayetti waan tokko keessaan argine Aaster macaafa Aaster maal kan isin jechaa tanii turte macaafni Aaster kabaja Aasterin argisiisu yookaan ammoo iyyuu kabaja hawwiin argisiisu. Hayyee mee wanti isin kaase tokko irraa dubbanneeti garasitti deebina. Suba'aa kaasuuf mokkorteetiin jirti garuu immoo seeraan hin qo'achisni baay'isawwe. Hawwichoo seeraan hin qo'anni barsiisan kan keenta gongore. Eshi. Dubartiin lafa qonnaati jetteetiin dubbateetiin jirta. Dubartiin lafa qonnaati jechuun maal jechuudha? Quraanii lafa kaayetiin jira. Dubartiin lafa qonnaati kan jedhame sababa isiin. Okay, qoy. Lafa qonnaa jechuudha kaayii kabiraa qaba. Hawwichoo daqiiqaa kiyyatti hin seenin. Dubartiin lafa qonnaati sababni jedhamee fi sababa isiin oomishtuuf. Maal oomishti? Ilmaan oomishti. Kabaja kenneefiti lafa qonnaati kan inni jedheen. Garuu mootiyyuu Waaqayyo maal jedhaanii isaanii maal jedhaanii isin hunduyyuu ooyiruu Waaqayyooti jedhan. Isaan hunduyyuu ooyiruu eenyuti? Ooyiruu Waaqayyooti. Waaqayyoon maal irratti akka inni facaafatu heduu hin beekne. Ooyiruu kiyyaa jedhaan dubartiin lafa qonnaati yoo jedhame ni deemsisa. Waaqayyoon garuu isin qotatu edhaa maal akka isin irra facaafatu heduu hin beekne. Eshi gara Baayibiliitti ceena.
Baay'ilii keessatti bakkuma irraa ka'een itti deebi'a. Eshi Qorontos tokkoffaa ni mul'ata natti fakkaate boqonnaa 14:34 irratti dubartoonni walga'ii waldaa kiristaanaa keessatti hin dubbatin dubbachuun isaaniif hin ta'u akkuma seerri jedhutti haa abboomaman hawwichoo eenyu akka eegalee fi wajjin mari'achuu dhufte naan galle seera Phaawulos cabsitee kan isiin dhufte kan hunda haasofte jechuudha. Eshi Xiimotewos boqonnaa 1:2 irratti dubartiin abboomamuudhaan hundumaa gab jettee haa jiraattu. Dubartiin gab jettee haa jiraattu jedhanii dubbatutti jira jechuudha. Eshi dubartiidhaan bakka birootti maal jedhaan seera Lewwotaa boqonnaa 15 lakkoofsa 19 irraa kaanitti yoo dubbanne dubartiin xurooftuudha jedhan dubartiin xurooftuudha. Bakkiin isiin irra geette xurooftu isiin xurooftu. Boqonnaa lakkoofsa 25 irratti dubartiin tokko yeroo garaa dhukkubbii ishee sana irraa iyyuu darbee dhiigni ishee ittuma fufee yoo dhangalee jedhe fakkeenyaaf pireedii irra darbeetiin dhiigni ishee itti fufee yoo dhangalee dubartiin takka maal taati sababa dhibee garaagaraatiin ta'uu danda'a. Xurooftuu abbaan manaa isii bira gahuu hin danda'u manni isiin keessa teetti xurooftuudha namni mana san keessa jiraachuu hin danda'u. Baay'iliin dubartii haala kanaan ibsutti jira. Eshi seera Lewwotaa boqonnaa 12 lakkoofsa 5 irratti isiin dhiira fi dubartiillee walqixa maal maaloo waan ragaa hin qabne dubbachuutti turte. Garuu immoo iyyuu dubartiin gimmaasha dhiiraa akka taate as biratti maal jedheetiin dubbata lakkoofsa 2 irratti ati namoonni Israa'el durbi yommuu ulfooftee ilma deesse jedhe akkuma xuraa'ummaa ishee guyyaa 7 haa xurooftu. Gaafa dubartii deessee guyyaa dabalata isaa guyyaa 14 haa xurooftu jedha. Sababni isiin guyyaa 14 xurooftuuf maali dubartiin? Waan dubartii teetiif. Isiinuu xurooftuu taatee xurooftuu waan deetteef akka saataatu jedhetti Baay'iliin keessatti jira. Eshi lallaba boqonnaa 7 lakkoofsa 26 irratti ani waan du'a caalaa hadhaa'uu nin argee jedheen Waaqayyoon kennu nu jaalataa jetti. Waan du'a caalaa hadhaa'uu nin argee eenyuun isillee dubartii. Waaqayyoon uumee ka'eetii du'a caalaa hadhoofti dubartiin jedheen jechuudha. Eshi Macaafa Naahum boqonnaa 3 lakkoofsa 5 irratti Waaqayyo waan hunda danda'u akkana jedhe ani sitti ka'een jira ani uffata kee fuula keetti ol soqola. Ol soqola jechuun maal jechuudha? Gabaa keessatti namarra ol soqoluu nama salphisu baay'ee Waaqayyo warra kiristaanaa haadha ni qaba garuu mootiyyuu haadha isaa akkasitti ol soqola jechuudha. Kunoo keessa deebii boqonnaa 22 lakkoofsa 25 irratti reef kaastes ni jirti baay'ee narraa hambistee ni jirti kan dubbachuudhaaf deemi dubartiin kiristaana birrii 50tti gurguramuu ni dandeessi ni dandeessi namni gaafa daffare maal godha jennaan birrii 50 kennee fi zalaalamii wajjin jiraata jettee ofii isiitii reef dubbatteetiin jirti ragdeetiin jirti hawwichoo galatoomi kunoo birrii 50 qopheessee ture duraan bakka dhiisaatuyyuu gurgurteetiin jirta waan ta'eef siif dhiisetiin jira. Eshi Fakkeenya boqonnaa 22 lakkoofsa 14 irratti afaan ejjituu boolla gadi fagoodha jedha. Boolla gadi fagoo kun amma jecha akkamiiti? Afaan ejjituu boolla gadi fagoodha. Namni dheekkamsa Waaqayyoo jala jiru achi keessa bu'a. Namni dheekkamsa Waaqayyoo jala jiru hunduyyuu maal keessa bu'a? Afaan dubartoota kiristaanaa kan ejjituu taate jechuudha. Eshi wanti Hoose'aa raajichaa boqonnaa 3 lakkoofsa 2 irratti kanaafuu ani meetii siqilii 15 jedhe. Eenyuun bitate birrii 15 kun baay'ee birrii 15 kun as biraan hin qaban. Nu biratti maal bitti birriin tun maastikaan bitti nu biratti dubartoota kiristaanaa garuu ni bitti sanuuyyuu eentu bitate raajichatu bitate jechuudha. Eshi bakka birootti immoo maal jedhaani seera Lewwotaa boqonnaa 21 lakkoofsa 7 irratti luboonni ana Waaqayyo isaaniif qulqulluu waan ta'aniif dubartii ejjituu dubartii xureeffamte ishee abbaa manaa hiikte jedha. Ishee abbaa manaa hiikte. Nu biratti maalidha? Kan reeffate kaastetiin hin turte hawwichoo koo. Nu heerumuu ni dandeenya. Abbaan manaa keenya yoo nu hiike deebiseetu innuyyuu erga kan biroo fuudhee booda deebi'ee nu fuudhuu ni danda'a. Keessan garuu ati abbaa manaa kan kee hiiktee jennaan heerumuu hin dandeettu. Har'uma abbaa manaa kan kee torbaanitti gaafa hiite ati fedhii foonii ni qabda miti. Maal taata san booda ni sagaagaltaa jechuudha. Kun beekamaadha. Ni sagaagalu heerumuun isaaniif hin eeyyamamne waan ta'eef. Intalli lubaa tokko gara mootummaadhaan yoo of xureessite maqaa abbaa ishee xureessite isheen ibiddaan haa gubamtu. Isheen ibiddaan haa gubamtu jedheetiin hin ka'a jechuudha. Ibiddaan gubamuun baay'izawee nu biratti nama sallam hadiisa Bukaarii irratti ibiddaan gubamuun nama ibiddaan gubuu jechuun ragaan habaasee yoo jette gara boodaa siif baasa. Assaqqaaqee gidiyyaa waan jedhamu san assaqqaaqee gidiyyaa kan ajjeesaadha akkasitti gubaadha. Maal dubartiin ibiddaan gubamti? Kanadha kabajni dubartoota kanadha hawwichoo kanadha. Eshi Xiimotewos boqonnaa 2 lakkoofsa 13 irratti amma reefisiin
dhiira fi dubartilleen tokkuma maal jechuutu jirtu. Waaqayyoon garuu maaliif uume? Addaam duraan tolfame. Heewwaan immoo ergasii tolfamte. Addaam hin sossobamne. Dubartiin garuu hin sossobamne. Seera cabsituu taatee dubartiitu sobame. Cubbuun kun hundi sababni waaqayyoon kiristaanaa fannifameef maalidha? Sababa dubartiin sossobamteef jedheetiin Baaybiliin ibsa. Haa ta'u iyyuu malee dubartiin mucaa da'uudhaan hin fayyiti. Mucaa da'uudhaan hin fayyiti. Dhiironni maaliif fayyan? Amanuudhaan. Dhiironni amanuudhaan fayyan, dubartiin mucaa da'uudhaan, warri kaanis amantiidhaan jedha. Eenyudha? Warri amantiidhaan fayyan dhiira. Dubartiin ammoo iyyuu mucaa da'uudhaan ni fayyiti. Yoo mucaan deenne dubartiin ni fayyitu jechuudha. Yaa'u asumaan warroonni maseena minaamina taatan warroonni shamarran kiristaanaa fayyina hin qabdan jechuudha. Eshi. Roomaa boqonnaa 7:2 irratti fakkeenyaaf dubartiin heerumte tokko jedha. Hamma abbaa manaa ishee jiraatu duwwaatu seeraan itti hidhamaa jirta. Abbaan manaa ishee yoo du'e garuu seera isaa ittiin abbaa manaa ishee sanatti hidhametti hiikamuu isheeti jedhe. Lakkoofsa 3 irratti eegaa akka kanatti abbaa manaa ishee utumaa jiru dhiira kan biraa wajjin yoo jiraatte ejjituu jedhamti. Abbaa manaa ishee yoo du'e garuu jedhe. Hanga abbaan manaa ishee du'u heerumuu hin dandeettu dubartiin takka. Abbaan manaa ishee hanga du'u heerumuu hin dandeettu. Hawwichoo heerumuu hin dandeettu ati abbaa manaa kan kee yoo hiite hamma inni du'utti. Eshi seera uumama boqonnaa 2:16 irratti dubartittiidhaan ammoo yeroo ati ulfoofte ani rakkinna kee guddaa nan baay'isa. Waaqayyo sababni dubartii kiristaanaa uumeef hin beekamu kan an jedheefillee kinoo kanadha. Yeroo ati ulfoofte rakkinna kee nan baay'isa. Maaliif dhiiratti baay'isuu dide? Maaliif dhiiratti baay'isuu dide dubartiidhaan rakkinna kee ni baay'isa jedheen. Eshi ciniisuudhaanis mucaa indeessaa jedheen. Baay'isee ciniisuun kanaaf nutti dhufe jechuudha. Yoo an keessa jiru dubartoonni kiristaanaa ciniisuun abaarsa waaqayyoo keessaniiti. Dhiira maaliif abaaruu dide? Dhiira maaliif abaaruu dide? Dubartii abaare haala saniiti. Innis aboo si irratti hin qabaataa. Abbaan manaatiif haati manaa qixa jetteetiin dubbatee jirti. Garuu mootiyyuu Baaybiliin maal jedha? Aboo sirratti ni qabaataa siin jedhe jechuudha. Eshi Waaqayyoon iddoo birootitti maal godha? Sababa abbaan manaa tokko balleesse eenyuun adaba? Dubartii adaba. Dubartii adaba. Saamu'eel isa duraa boqonnaa 12:10 irratti eegaa sababii ati tuffattee sababii haadha manaa Uriyaa heetichaa haadha manaa kee godhattee billaan namoota sanyii kee irraa bara baraan hin deebi'u jedhe. 11 irratti Waaqayyo itti dabalee kinoo ani maatiidhuma keetiin wanta hamaa sitti nan kaasaa ijuma kee duratti dubartoota kee fuudhee nama ollaa kee jiruuf nan kennaa innis guyyaa masaafaadhaan dubartoota kee wajjin ciisa. Waaqayyoon bakka kanatti dubartiirratti maal hojjete? Waa lama hojjete. Tokkoffaa addabaabaa irratti sababa abbaan manaa isii balleesse badii isiitiin ala addabaabaa irratti daffarsiise. Lammaffaa moo maal godhee? Sagaagaltuu taasise. Fedha isiitiin ala dubartii takka jechuudha. Ni sagaagalchise. Sababa abbaan manaa isii sagaagaleef jecha dubartittiillee namootiyyuu sagaagaltuu ni taate jechuudha. Eshi Leewwota boqonnaa 27 irratti ani aariidhaan isinii mormuun isinitti nan dhufa. Ani sababa cubbuu keessaniif harka 7 itti naannessa. Isin nan adaba. Isin foon ilmaan keessanii intaloota keessanii dubartii arrustoo godhanii chikirroostii beektanii? Baay'isee biyya alaa jirta waan ta'eef chikirroostii ni beekta. Chikirroostii godhatanii nyaatanii jira. Islaamummaa keessatti reef maal laalletiin jirra? Sababa ijoollee ofii kunuunsaniif sababa jaannata galuudhaa namaa taati. Kiristaanummaa keessatti yookiin akkanatti adda babaasanii bilcheessanii xabbasanii uumama haala sanii si nyaachisa jedheetiin Baaybiliin kan dubbatutti jira. Kabajni kanadha. Hawwicha daqiiqaa kee fixadheetiin jiranitti fakkaate. Daqiiqaa 10 waan ta'eef. Qaxxii. Lakki itti fufi daqiiqa 15 mee lubbu. Itti fufi daqiiqa 5 qabda. No. Waliigallee keessatti waan ta'eef itti fufi daqiiqaa 10. Kudha shan itti fufi. No, daqiiqaa 10 daqiiqaa kan keessi qabeetiin jira. Ada kok daqiiqaa siif qaba. Daqiiqaa kan kee fayyadamuu yoo hin barbaanne. Wayi mucatte. Akkana waliin diidaa akkana nama qabe kana qabe. Akkana nama okay. Akkana nama kaayee kana sa'aatii argite sa'aatii akkan kaayee kanatti sa'a daqiiqa nuu qabish. Haayye waan ati jette si yaadachiisa. Keessa hin jiru ciniisifadhee hin dabalte hin tufta. Oyyo
Wayne balachu. Intu Dafi dafin booyni maaf bootta namni maaf aku bootta rumah dafi aku ini tanah ati garu. Wayo wayo wayo. Ani kesan jiruette. Quraana suuraa 96 ayata 15 ayanni 15 15 nu sammuu sobduuf dogoggortuu taate qabna jedha by the way. dafi eegaltee jirtaadha kun Na eeshi ittan fufa qoy amma saatiin kiyya waan ta'eef akkanan si kaayetti naa kaayi akkanan kaayetti kodhana akkana nama jibbisiin saatiin yaa si eegalu siin kaayetti natti diinallee argisiisi dafi akkana nama daqiiqa qabeetti nuu qabe hayyee siifin qaba eegali siif qabeetiin jira natti argisiisi akkan qoy argutti qoy argaan jiru hin jalqabeeniiti. Anciniin si fadhu jettu ayyi gurbaa fincaa'uu namni iyyachuu gaafata. Wayii Oromoo amma akkana nu gowwaamsitaa tiiktaakii miidiyaa hawaasaa irra teenye. Yalla as qabi kaasaati. dafi nyaatti miti qoy daqiiqaa irra siif kaa'utti jira Eshi nan kolfee dhugaa goota. dafi Ayyen dafi eegaleera jalqabdee jalqabsiiste yaa maal eegaleera akkanadha qura. Awwa iddoon itti dhaabee dubartiin qabeenya maatii ishii walqixa qoodachuu akka hin dandeenye quraanii ni dubbata. An macaafa maaliif jennaan namni kamuu macaafa harkaa qaba wantoota ishiin dubbatte kana dubbisuu dandeessanii kaan isaa immoo anis irraa deebise yaadi macaafichaa sanumayyuu hin jedhu achi keessan seenu garuu quraanuma kanarraan haasaa. Dubartiin tokko ejjarratti yoo qabamte yookaan zinaa dalagurra yoo qabamte quraana suuraa boqonnaa 4 ayata 15 gubbaa irratti akkana jedha hanga nama afurii qaba rakkisa mana keessatti itti dhaamaduuti itti faradamutti mana keessa qabaati cafaqaadha kun quraana suuraa boqonnaa 4 ayata 15 gubbaa irratti maal jedha dubartiin tokko ejjarratti yoo qabamte kunooti okay yoo ijjite maal godha ishee hanga nama sadiitti hanga nama afuriitti itti cufa amma duuti itti murtaahutti rakkisaa jedha. Dubartii jijjiirrachuu hin danda'a Jamiilaan hamma an yoon hiikee kabiraa heerumuu nan danda'a jette Jamiilaan. Laala gartee macaafni qulqulluun garuu abbaan manaa haadha manaa akka qabaatu ishuma wajjin bara baraan akka jiraatu dubbata macaafni qulqulluun jechuudha. Akka adda bahuun hin taane isaan kan walii akka ta'an dubartii dhirsirraa du'e qofatu kan dhirsirraa du'etti heerumaa akkasuma kan adda isaan baasu immoo ejja qofaadha. Maatiyoos boqonnaa 19 lakkoofsa 4 irraa kaatanii gadi yoo dubbifattan kana hin argattan jechuudha. Quraanni kun maal jedha dubartii jijjiirrachuu namni barbaadu ni jijjiirrata. Akkamitti akka uffataa jechuudha. Har'a Jamiilaa Borsumaayyaa achaantu Aayishaa achaantu kan taate jijjiirrachuu danda'a. Kun quraana jechuudha. Siigalee quraana suuraa 4 hayata 21 gubbaarraa ni argattanii jechuudha. Dubartii maallaqa ofiitiin itti fayyadamuun hin danda'ama. Isaan irraa dubartoota irraa warra dhiiraan tifkaman warra dhiirri tiske jechuun warra kaadhimaa qaban. Amma dura maal isinii dubbise keessa deebii fakkeenya boqonnaa 22 gubbaarratti lakkoofsa 20 wayii irratti kan isinii dubbise namni tokko dirqamaan qabee dubartii kaadhimaa hin qabne wajjin yoo ciise gahee ishee meetii ragaa baasii maatii ishiitiif haakeen yaa kunoo ragaan si ragaa fuuldura baasaatiin dubbisi dubbadhu ishii waawwichoo gidduun ragaa seenii isaa baasaatiin kunoo ragaan si dubbadhu fuuldura jira ragaan si dura jira na jalaan seenin gidduu haakeen wedha asi garuu dubartii maallaqa ofiitiin itti fayyadamuun eeyyama quraana suuraa 4 ayata 24 waan inni asitti akka gaafiitti kaa'u dubartoota irraa isaan dhiiraan tifkaman irraa harka keessanii dhuunfachuun isiniif eeyyamameera maallaqa keessaniin itti qanani'uu yookiin walquunnamtii saalaa wajjin gochuu isiniif eeyyamamaadha. Maallaqa isaatiin namni tokko kadijjaatti yoo fayyadame waan isheen ejja ishii irratti yoo arge immoo namni kabiraa abbaan manaa ishiis ta'u namni kabiraa nama afurtu qabee itti cufee rakkisaa jechuudha. Kanaaf kana akka gaafiitti lafa kaa'aa jechuudha. Suuraa 24 fi suuraa 15 irra kan jiru suuratul nisaa suuraa dubartootaa isa jedhu jechuudha. Akkuma kana suuraa boqonnaa 5 lakkoofsa 6 gubbaarratti yookiin hayata 6 gubbaarratti salaataaf utuu deemtanii dubartiin dhiira tokkotti yoo buute yoo tuqxe salaataa otoo jiru abbaan manaa ishee ta'u dhiirri tokko gara masqiidaa deemuudhaaf otoo jiru Jamiilaa yoo tuqxe maal godha biyyoodhaan rigataa jechuudha. Biyyootu irra qulqulluudha Jamiilaarra. Biyyoodhaan haa rigatuu jedha. Yoo dubartiin isin buute yookiin immoo lafatti udaantanii jedha irrumaa fuudhee dubbifachuu dandeessanii yoo bishaan hin qabaanne biyyoo rigadhaa yoo walquunnamtii saalaa gootanis biyyoo rigadhaa kanatu kabaja jechuudha.
dhiirri takka dubartii waan tuqeefi kana jechuun. Akkuma kanammoo Hadiisa Sahii al-Bukaarii 304 gubbaarratti dubartiin kan gannabiitidha. Irra caalaan dubartoota gannabatti akka seenan lafa Arabii fasaa abbaan barbaadu dubbifachuu dandeessan bakka isaa barbaadan Bukaarii 304 gubbaarra jechuudha. Akkuma kana dubartiin qixxee dhiiraa miti. Dhiiraa gadi jedha yookiin ragaadhaaf dubartiin tokko yoo dhiyaatte Jamiilaan qixxee dhiiraa ta'uu hin dandeessu ragaa ba'u. Fakkeenyaaf dubartii lamatu dhiira takka gitaa jechuudha. Kanammoo kan ragaa nu ba'u Sahii al-Bukaarii 2658 irratti al-Busahiid al-Kahiriin akkana jedhan gabaasan nabiyyi Rabbii sallallahu alaihi wasallam ragaan dubartii walakkaa kan dhiiraa wajjin wal hin gitu. Dubartootas eeyyee jechaan inni kun hanqina sammuu dubartii irraa kan ka'e jedhu. Sammuun dubartii hanquudha. Sammuun dubartii uumaa gochuu hin dandeessu. Duratti isinii himaan ture. Abboota firdii boqonnaa 5 boqonnaa 4 lakkoofsa tokko kaastanii gaafa dubbifattan dubartiin biyya bulchaa turte. Asteer saba dura dhaabbattee duguggaa sanyii Yihuudotaa oolchaa turte. Macaafa qulqulluu har'as biyya keenya keessatti Adaanach Abbabee kantiibaa Finfinnee biyya keenya bulchaa jirti jechuudha. Akka addunyaattis mootii ta'anii biyyoota garaagaraa irratti dubartoonni biyya bulchaa akka turan sammuu gahaa akka qaban macaafnis lafa nuuqaa ragaanis ijatti arguu jira jechuudha. Garuu quraanni maal jedhaa? Hadiisni maal inni jedhutu jiru maalidha? Dubartiin sammuun ishii maali? Dhiiraa gadi. Sammuun ishii maalidha? Dadhabduudha. Sammuu hanquu. Sammuu hanquu jette haafii hanquu jechuudha. Sammuu hanquu. Hadiisatu jedha. Akkuma kana dhiirsi dubartii reebuu hin danda'a abbaan manaa isaa. Dhiirri tokko dubartii yookiin haadha manaa isaa qabee qaxaqqatu yookaan reebuu ni danda'a. Quraana suuraa 4 ayata 34 gubbaarraa argattanii jechuudha. Qabatee reebuu danda'a. Abbaan manaa Jamiilaa qabee qaxaqqatuu danda'a jechuudha. Akkasuma suuraa boqonnaa 38 ayata 44 gubbaarratti harka isaatiin sharxummee qabate sharxummee beektanii mi'a akka ijoollee garfadii jechuudha. Sharxummee qabatee kunoo haadha manaa isaa halkan oori'uudha. Karaa fedheef akka fedhe kallattii fedheen diduu hin dandeessu. Yoo didde yuu malaakaatu abaaraa bula. Halkaniin oori'aa qoonfaraa bula. Oori'uu jechuun hin biqilchiti jette obboleettiin keenya. Guyyaa yoo ishii waa balleessite immoo harcummee qabee qaxqaxa. Garbummaa baratti harree irraayyuu dullaan hafe dubartii keessa reebaa harcummeedhaan feetan jijjiirradhaa jedhee lafa nuu kaa'achu. Kana naffaarsuu dhufte amma Jamiilaan. Maashaallah. Hayyee. Machooftanii dubartii walii wal quunnamtii saalaa yoo gootan machiin illee eeyyamamaa beeka. Machaa'es ta'e dhugee quufatee dubartii wajjin wal quunnamtii saalaa gochuu illee immoo hin danda'a. Yoo gootanii biyyoo dhabdan bishaan dhabdan biyyoon qaama keessa rigadhaa. Okay, wal quunnamtii saalaa yoo gootanii biyyoo qulqulluudhaanii rigadha. Hangaafi kanatti ta'e namni tokko wal quunnamtii saalaa godhee akkamii biyyoo rigata dhiiroo kuniyyuu waan dinqii. Kana qulqullina kana kabaja. Hayyee wal quunnamtiin baay'ee kabaja. Sababii isaa achuma keessaa yaanee dhufna hundi keenya waan ta'eef. Suuraa 55 ayata 70 irraa kaastanii yoo hanga 70 jaatti dhaqanii ilaaltan gammachuun dhiiraa dubartii jannata keessatti. Isayyuu Jamiilaa miti beeki qofa. Isayyuu warra lafanaa miti warra kamiree dubartoota kan dhiirri ittiin bu'iin kan jinni yookiin sheexanni ittiin bu'iin. Karaa gara biraa jinni yookiin seexanni illee wal quunnamtii saalaa gochuu ni dandeessi jechuudha dubartii wajjin. Ayatatu nuun jedha waan ta'eef. Dubartoota amannin keessatti dhiirsa irratti yookiin kan wal quunnamtii saalaa durbummaa qabaatan badhaafni dhiiraa jannata keessatti dubartii. Badhaafni dubartii yoo maali yoo jenne gaaffii isaa kanaa immoo deebii Jamiilaa fedhiisa. Maal akka ishiin badhaafamtu gaafa dhatte jannata keessa. Hayyee. Sahii al-Bukaarii 3237 gubbaarratti Abu Hurayraan akkas jechuun odeesse ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam akkana jedhan abbaa manaa haadha manaa isaa gara siree isaatti jedhee kottu waliin ciifna jechuudha. Walitti dhufeenya saalquunnamtii raawwachuudhaaf yoo waame isheen immoo
dadhabe yoo jette bakka dadhabe yoo jette yoo diddee malaakonni amma ginamaa lafti bari ta'anii zabanyaa qaxaramaaf jechuudha. Angaafinnetti ta'e malaakan yookiin malaakan taa'ee dubartii waan wal quunnamtii saalaa abbaa warraa wajjin gochuu dhiifteef taa'ee abaaraa bulu kun zabanyaa qaxaramaa hojii biraan qabu jechuudha. Maaf jaarsa kee wajjin ciisuu diddeedhee Jamiilaa abaaraa bula. Sahii al-Bukaarii 3237 illim. Kanatu kabaja dubartiiti. Abaaramaa bultii jechuudha. Dubartii nabiyyiin halkan takkittiitti dubartoota isaanii dubartoota 9 waliin wal quunnamtii godhan halkan takkittiitti jechuudha. Dubartoota 9 astagfirullah kanarraan dubbadhu isinumaa fanniise. Nabiyyi waan arrabsite Faatima Naasaa namichi jaamaan tokko sahii sunaan Abu Daawud 4356 gubbaarratti ishiin nabiyyi arrabsinaa waan ta'e garaa ishee irra kaayee ajjeese innuu jaama ajjeese maaliif nabiyyi arrabsite dhaqee naan ajjeese jedhee gaafannaan nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam akkana jedhanii yaa ragaa ta'ii dhiiga ishiitiif haaloo ba'ii hin kaffalamu haaloo ba'ii hin kaffalamu waan duuteef saatiin kee dhumate saatiin kee dhumate itti deebina oromoo waan dinqii jira itti deebina ishiitti fuufi kana beektee dayyuu daqiiqa 10 jette yalla go. Okay. Ashi awwichoon maal jechuutti jirti? Ifame yeroo tokko qoy silkii kottantinii isaa cufuuf jedhee subhanallah. Ashi dubartiin dhahuun islaamummaa keessatti ni heeyyamama maal jettee inshallah shubhaawwan isiin kaastee gara duuba deebii kan itti kennuta inshallah maal jechuudha achi biratti maal jechuu barbaade yeroo tokko rukutaa akkamiiti kan jedhudha kan laallu jalqaba irratti wanni isiin hin dubbisin baay'ee xiqqoo oromiffa dubbisuu irratti algabbaanyum oromiffa kan keenan galle lammaffaa mootiyyuu googiliin wanti hin ta'u jedheenii ture garuu immoo isiin googilii qabatteetumaan dhufte ammayyuu googilii qabatteetanii dhufte eshi isarratti kan isii kennu dhiironni dhimma dubartootaa waa'ee dubartii kamidha kan inni dubbachu konjit zimbe waa'ee dubartii kamiiti dubartoota fincilan sanuuyyuu mootiyyuu ulaagaa maalii kaa'eef fincila isaanii yoo sodaatan jedhe jalqaba gorsaa ittaas fincisicha keessatti oodanii dhuma irratti yoo sirraa oodidan rukutaadha kan rukutaa jedhame sun rukuttaa akkamiiti rukuttaa isaan hin miine jedhameeti kan inni lafa kaa'ameetiin hin jiru rukuttaa isaan hin miine rukuttaan isaan hin miine sun mootiyyuu maal jedhameetiin kan inni lafa kaa'e كنو واضربوهن ضربا غير مبرر ركوتا إسان همين إني سنو مالي الأجنان سواكن iskibirtoo kanaan jechuudha waan akka iskibirtoo kanaan shaat akkana godhu kun nama dhukkubsaa dubartii ofii qajeelfachuudha fi quraanni dubartii ofii akkamitti akka qajeelfachuu qaban jalqaba mata duree kaa'e lafa kaa'eeti mata duree kaa'eeti samboo dammootiyyu mata duree kaa'ee wanti kaa'eeti akkamitti akka wanti jechuu qaban jechuudha dhumarratti immootiyyuu yoo isaan qajeeluu didan shaat godha sirreeffachuudhaaf akka abbaan ilmoo ofii rukututti jechuudha baay'ee dubartii rukutaa kan jedhu kiristaanummaa keessatti dubartii rukutaa kan jedhu agarree garuu kan maal jedhu agarree harka irraa muraa kan jedhu agarree harka irraa muruudhamoo dubartii rukutuudha kan caalu eshi macaafa seera keessa deebii boqonnaa 25 lakkoofsa 11 hawwichoon macaafan beektu baay'isawwee tokkuma irra deddeebitee dubbattaatiin hin turte macaafa na'imaa faa jedhaa turte macaafa san hin beeku garuu gara duubaa naa eertan inshaalla eshi maal jedha namoonni lama otoo wal lolanii haati manaa isaa tokko namicha isaa abbaa manaa ishee miidhu harka baafachuudhaaf jettee hiixattee saala namicha sana yoo qabde harki ishee irraa kutee malee garaan hin laafiniif eenyudha abbaan manaa ishii garaan hin laafini harki isii irraa haa kutamu islaamummaa keessatti maaltu jira biswaaka jedhameeti qillama suwaaka jechuun arabiffan beekta jedheeti ni yaada akkana gochuudha kiristaanummaa keessatti harki irraa murta kana qabatteetiin islaamummaa qeequuf baata sababa haadha manaa ofii sirreeffachuudhaaf kan inni lafa kaa'ame fiddeetiin hin dhufte jechuudha kan biroo mootiyyuu dubartiin maaliif wanti jedhamti jetteetiin kaasteetiin jirta dubartiin
dubartiin maaliif kan malee kan isii abaaruuf jedhameetiin jira garuu adabaaf achi keessatti dubartii jedhameetiin kan dubbatame wanni kamuyyuu dhiirallee ta'ee dubartii yoo fedhii saalaa ni qabna waan ta'eef diduun hin danda'amu osomaa fayya qabeessa ta'aniitiin jiran jechuudha kiristaanummaa keessatti mootiyyuu wanta akkasii ni jira ni jira garuu mootiyyuu hawwichoon macaafan beektu inshallah qoyin hin baasa subhanallah እሺ 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 ኦኬ maaliif hadiisa san keessatti kan akkas jedhameetiin hin taa'ameef kan jennu yoo ta'e mootiyyuu namni tokko dogongoruu danda'a gaafa dogongore mootiyyuu dogongora isaatiin waan biroo keessa seena sababa jedhuufi kan inni akkasitti kaa'ameetiin hin jiru okay sorry እሺ እሺ ባይብሊ keessatti wanni akkasii ni jira ni jira garuu hawwichoon macaafan beektu waan ta'eef kana homaa wanni isin kubarraa qabdu hin jiru wanti isinlee mootiyyuu hin dheerre waan ta'eef jechuudha እሺ qorontos tokkoffaa boqonnaa torba lakkoofsa 5 irratti maal jedheetini lafa kaa'e phaawulos gaafa isaan dheeru yeroo itti kadhannaadhaaf of kennuudhaaf walii galtan irraa kan hafe wal bira ga'uu wal hin didinaadha booddee of qabuu dadhabuu keessan irraa kan ka'e jedhe kan ka'e immoo seexanni isin qoruu danda'a waan ta'eef waliin didinaadhaa jedheetini kan macaafni lafa kaa'eetiin hin jiru kanaafuu hawwichoo waan macaafa isii hin beeknee fi macaafa isii waan hin beeknee fi kan islaamummaa kana qofarraa dubbachuudhaaf as baateetiin hin jirti እሺ ammallee mootiyyuu garuma dubartii kiristaanatitti kan deebinu ta'a okay okay sorry macaafa kana keessatti maal jedha by the way macaafa kiristaanonni fudhataniidha macaafa cawataa sigaawii jedheetiin dubbata amaariffa qofa qaba seet kamahoon wandi mahoon yishaalal dubartii ta'urra dhiira ta'uu wayyaa jedha kan biroo mootiyyuu dubartii maaliif uume sillaaseewwan dubartii maaliif uuman jedhanii gaafannaan maal jedheeti ስለምን ስላሴ ሲፈጥሩ ወንድን በኃይልና በጉልበት ብርቱ አድርጎ ሴትን በኃይልና በጉልበት ደካማ አድርጎ ፈጠሩ ቢሉ jedhe sababni isaa maaliin jennaan mattitoonna qaxxitoo indiyaanooraat nawwee tuumee qaxaqqaxee haa jiraattuuf garuu islaamummaa keessatti tuumaa akkamii akka ta'e sitti mul'isitti jira bissi waaqa jedha suwaa kan rukutudha shat godhudha islaamummaa keessatti kan inni jiru kan biroo mootiyyuu jaannata keessatti dubartii akkasii argatan maal waan akkasii dubbatteetiin hin jirti garuu phaawulos maal jedheetiin lafa isinii kaa'e kuno phaawulos maal jedheetiin lafa isinii kaa'e dubartiin takka daaqoonii kuma tokko kana mootiyyuu sanii olitti heerumuu dandeetti akka baaybiliititti kinu Timotheus tokkoffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 12 irratti leeza daaqon si be the husbands of one wife daaqononni baay'een jedha abbaa manaa dubartii takkatti haa ta'anii jedha hawwichoo nama kuma tokkotti heerumuu danda'u ungan dasaalish afur taateetiin fuudhamuun barbaanne waan ta'eef garuu ati daaqooniin kuma tokko si fuudhuu ni danda'a jechuudha akka baaybiliin kan kee jechuutti jirutti እሺ kan biroo mootiyyuu maal jedheetiin lafa kaa'a macaafa siiraak boqonnaa 25 lakkoofsa 23 irratti laalibbiin qusilnaat lafiitiin xuquratnaat fuulallee mootiyyuu nama gurraachisitti isa qur'aana keessatti zabana jaahiliyyaatitti gaafa dubartiin dhalatte maal godhan jedhe gaafa dubartiin dhalatte fuula isaanii ni gurraachessu yeronni fuula isaanii ni gurraachisu jedhamee lafa kaa'e sun kinoo osoo fagoon deemin macaafa kiristaanaa keessatti argineetiin hin jirra jechuudha fagoo osoo hin deemin እሺ macaafa siiraak boqonnaa 42 lakkoofsa 14 irratti kaasee charinnaat የወንድ ንፉግነት ይሻላል ወንቲ ዲራትራ ምንድነው አርጁማ ዱበርቲ ኢራ waan ta'ellee haa ta'u dhiiruma hoyya baqa badallee haa ta'u dhiiruma hoyya jedheetiniin baay'inni kan lafa kaa'eetiniin jiru kana qabateetiniin waa'ee intini dubbasutti jirti kan biroo mootiyyuu waaqayyoon kiristaanaa dubartiin kabaju wangeela yohannis boqonnaa lakkoofsa 4 irratti aanchi seetiyyoo jedheen niitittiin nana jedheetiniin waame kan haadhan kabajne dubartii biroo mootiyyuu akkamitti kabaja waaqayyoon kiristaanaa quraana keessatti argineetiin jirra haati akkamitti kabaja akkamii akka qabdu garuu maal jedheetiniin waamu waaqayyoon kiristaanaa aanchi seeti niitittiin nana hawwichoon amma niitittiin nana jettee haadha isiin waamtee waamtu hin beekan እሺ okay
sorry messenger እሺ ያው isa kanarratti immoo iyyuu gara boodaa kaasuun kan kee hin hafu waan ta'eef isin macaafa keessan dubbistanii waan hin beekne fi kaasuun kan kee hafu waan ta'eef siif hin ibsa garuu immoo iyyuu pheenxonni wanni ispeeshaal isaan godhu pheenxonni biyya keenya wanti hin fudhatanii koomentarii fudhannu jedhanii isin dubbatan sababni isaan fudhannu mata dureen irraa haasofnu waa'ee pheenxee miti waa'ee dubartiiti obboleettii kiyya mata dureen jijjiiruu ayyee baqa qoy sababni isaan koomentarii fudhanneef maal inni hanqina beekumsa isaaniiti malee koomentariin charchi faazarsiin dogongoraniiti miti charchi faazarsiin irratti maal jedheetiin lafa kaa'ee kiristaanummaa keessatti dubartii daa'ima harma footu fuudhuun ni danda'ama. Baay'ee daa'ima waggaa 9 jettee dubbachuun kan kee gara boodatti waan jiruufi eeshi fuudhuun ni danda'ama waaqayyoon fudhadhaan bifadha jedheetiin kan inni dubbate eeshi qorii zawul seera lakkoofsa boqonnaa 31 lakkoofsa 18 kanarratti nagar ግን ወንድ ያላወቁትን ልጃገረዶች ሁሉ ለራሳቸው አስቀሩ ኦፊ ከሰኔ hambifadha kan jedhame san dubartoonni sunniin baabilii hibruut irratti maal jedhameetiin lafa taa'e kinu haa taab jedhameetiin lafa kaa'e strong number isaa gadi tuuqneetiin kan laallee ta'e infantis jechuunis daa'imman harma hootuuf keessatti qabata baabilii keessatti daa'imman harma hootu fuudhuun ni danda'ama kan biroo mootu iyyuu akaakayyuun wantiidha jechuudha akaakayyuun waaqayyoo kiristaanaa daa'ima fuudhetiin jira waggaa 8 waggaa kan waggaa 6 fuudhetiin jira waggaa meeqatti immoo iyyuu ulfoofteetiin jirti dubartittiin waggaa 7 ulfaa'e jetteetiin dubbatteetiin jirti akkasitti lafa kaa macaafa keessan dubbisaa baayibilii keessa daa'imman fuudhuun ni jira daa'imman harma hootu daqiiqa kee fixatte ayyee eessaa akkati fiddee haasofte naan galle isa kana booda fiddaa uummataaf dhiifna uummanni jaarraa 20 takkafaa keessa uummata yeroodha uummata waan hundumaa beekuu danda'udha waan ta'eef dubbisuu danda'udha kanarraa baay'ee isaan haasa'u sababa isaa macaafolee adama fidee kanaan himumaan beeku kanaan dura sitti meeraa macaafa qulqulluu qofa qabna tasfiira hin qabnu hadiisa hin qabnu macaafni qulqulluun gaafuuf danda'a waan ta'eef haaya daqiiqa naa qabi'am akkana nama sii qabe kanatti natti mul'isii qabe inni kabraa mata dureen keenya waa'ee pheenxee otoo hin ta'in waa'ee ximphulina pheenxee maaliin bulti jedhu otoo hin ta'in dubartii macaafa qulqulluun akkamitti ilaalaa fi quraanii maal jedha rakkoo miti eessi waa'ee dubartootaati isaa uummataaf dhiifna uummanni nu taasisa waan ta'eef dhaggeeffataan nu jala jiru. Macaafa immoo macaafaan eessaa akkati fidde hin beeku kanammarraa haasa'u turte kana jechuudha. Too dhiirruun dubartiin hundi uumamte naan jalqabe. Duubadde naa deebise. Hayi maaliif kuttaati? Toona hin jalqabii. Sakandi. Kana jedhu. Wal qorraaniifatis. Ifama silkiin irratti cufuudhaaf jedhe waan ta'eef siifin deebisa isaatii kee. Haaya chaarjiirra godhadhu gooftaan sinaa eebbisu Oromoo namni bishaan nyaate arafaa qabata jedha Oromoo gaafa mammaaku. Macaafni qulqulluun kontekistii yookiin yaada mataa isaa qaba. Eessa akka ka'e eessatti akka xumuratu qaba yaada mataa isaatii jechuudha. Wantoota amma ishiin jette gara takkaan isaa macaafni qulqulluun yaadni isaa akka kanaa miti isa kanaaf isinumaa fannisaa. Sa'aatii keenyaaf jecha immoo kan akka darbaa. Deebi'atti deebiste ammayyuu tokkoyyuu nagarree yaawwichoo gara duubatti si deebisa qoy. Intini kan keessii qaba. Okay rakkoon qabutti fuufish. Daqiiqa meeqa 15 miti amma. Daqiiqa 10 maal taate daqiiqa 10. Daqiiqa 10 dha. Daqiiqa 10. Yaa itti fufi kan si qabeera. Daqiiqa 10. Itti fufi yaadho. Jamiila. Si qabeera kino. Ayoo. Sagaleen koo si biran jiru moo? Ayeshi tol. Ayeshi injira. Daqiiqa 10 moo daqiiqa 15 isa jedhu si gaafatu jira. Dubartiin biyya bulchuu akka hin dandeenye hadiisa Sahii Al-Bukaarii 799 gubbaa irratti yeroo lolaa aljamaa rabbiin jecha tokkoon naaf fayyade nabiyyee irraa dhaga'e. Nabiyyichi oduu uummanni Faaris intala Kiroosaawur mootitti bulchaa isaanii godhan jedhu yoo dhaga'an sabni akkanaa kan dubartiin bulchitu isaanii godhu gonkumaa hin milkaa'u jedhee jedha. Dubartiin biyya bulchuu akka hin dandeenye sababiin isaa duras isinitti himeen ture sammuun ishii xiqqoodha sammuu hir'uudha waan jedhamuuf adeemsi akka kana lafa kaa'a. Macaafa qulqulluu keessatti biyya bulchan jiru har'as dubartoonni keenya biyya bulchaa sa'aatii nama mul'isi Jamiila.
أكس دقيقة كي مرة أكسم أديسا صحيح المسلم صحيح المسلم Sa'aatiin kee deemaa كما jira. لما في إبا سدتي في Kunoo ni jira كودشان sa'aatiin kan kee hawwicho. نجينا دبتين الرتي مال جدا دوبرتي تاء نبييني سيطان akka qaban dubbata seexan akka qaban dubartiinis nabiyyiinis seexan akka qaban dubbata okay seexan akka qaban dubbata isin dubbifadha sheexan akka qaban nabiyyiin illee dubartiin illee sahii almusliimi 2008 irratti jechuudha Aishaan haadha manaa ergaa nabiyyi akka gabaasetti guyyaa tokko ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam akkana jedhan Waa'ee nabiyyiitu miti kan dubbachuutti jirru qonji. Ishiin Waa'ee dubartiirraa dubbadhu. qoome keessaan Tokko waa'ee bahee dubartiirraa hinaaffaa dubbadhu. itti dhaga'ame sana booda dhufe na dhaggeeffadhu akka jiru Qayyari na qayyee itti arge fufi itti fufi. akkana jedhe Aisha maaltu sitti mul'ate hinaaffaan sitti dhaga'ame kana booda akkana jette akkamittiin ta'uu danda'a dubartiin akka koo abbaa manaa akka keetii ilaalchistee hinaaffaa itti hin dhaga'amu kana booda ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam akkana jedhan sheexana keetu sitti dhufe isheen immoo akkana jette ergamaa rabbi waliin sheexanni jira na waliin sheexanni jira Mee baasii dubbisi mee hawwicho dubbisi. Kunoo Wanti dubbisuu jira dubbisitu jirta. dubbisi Dubbisi. nan Yaa ingiliffasaa dubbisi hiiki. dubbisuu jira kunoo dubbisi kunoo Dubbisi kaa. arabifasaa Googilii dubbisi hiika kallattii siif hin kennu sin jedheetiin jira. wal qoruu jira Googilii hiika kallattii siif hin kennu laal. No, ishiin immoo akkana jette ergamaa rabbii Ingiliffasaa waliin dubbisiitii sheexanni na hiiki. waliin Akka sheexanni Baayibilii jira kan innis ni Ingiliffasi jedhe dubbisitii. eeyyee anis akkana jedhe sheexanni nama hundumaatti maxxaneera Oromiiffayyuu isaa innis dubbachuu hin dandeessu. ni jedhe eeyyee ani Aisha ammas akkana jedheen nunan jeeqiin ergamaa rabbii Ko dubbisi kaa. Dubbisi hiikni ati googilii sii kenni sirrii miti waan ta'eef sirrii isaa dubbisi. Dubbisi hawwi. Hawwi seeraan dubbisi. maal godha gaa Oromoo akkam goona Yaa dubbisi originaal isaa dubbisi. Jecha jettaa jirtu kana keessaa baasi. daqiiqaa kiyya duubatti naa dubbisi naa deebisi Baasi daqiiqaan kee siif hin qaba. Kinoo siif qabeetiin jira. Baasi. baay'izawwee jechuun innayini bishaan dhugii Jamiila bishaan dhugii innayini dhugaa zanaa jedhee akkasitti dubbachuutu jiru. sii fida jechuudha adiisa dudda si kuta Originaal isaa dubbisi rakkoo qabu. Hadiisa baastaa originaal isaa baasii dubbisi. Kinoo daqiiqaa kan keessii qabeetiin jira. Yaa originaal isaa baasii dubbisi. dhugaa gooftaan si Mata dura illee moojiti. atachiibana dhaggeeffadhuuti boodarra na gaafatta yoo feete kan haasa'u jiru sahii No, al-muslim no, akkamitti sahii sobutti jirta waan sahii ta'eef. muslim 2815 irratti Aishaan maaltu sitti dhagahama jedhanii gaafannaan Haadha, original isaa dubbisi, sheexana dubbisi keessatti jecha akkam sheexana keessan qaba jiru. namni hunduu sheexana qaba atoo qabdaa sheexana jennaa anillee qabaa Muhammad attiin taluu. nabiyyi ayyee anillee qabaa gooftaan koo isa irratti na gargaara akka kanattis badii isaa irraa guutummaatti nagaadha inni kan nabiyyi sheexan inni kan nabiyyi Ingiliffasaa dubbisi. Kuno si eegalchiisetiin jira. Hanga ammaan eegalle ture kinu amma si eegalchiise. Ingiliffasaa dubbisi eenyudha. naa eegalchiisi ati dubbifa Kuno si eegalchiisetiin jira. Garuu immoo originaal isaa dubbisi. namni hundi sheet originaal itti makkaan deemee fida originaal hay Kuno ingiliffasaa gubbarra jira. Sunnaa.com Ingiliffasaa dubbisi namni kam eenyudha. keessan dhaqaati namni kam Sunnaa.com ingiliffa qaba waan ta'eef ingiliffa jaartii isaa namni reebee hin gaafatamu adiisa keessatti isheen maal jette iskiriptoon akkas iskiriptoodhaan reebu jette iskiriptoo isa argina fi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eessaan ijaanuun argina arcummeedhaan itoo quraanni jedhu ati immoo iskiriptoodhaan jedhu asitti immoo adiisa qoy dhaggeeffadhu bookoo Al-Sahiini 69 gubbaa irratti abbaan manaadha manaasaa yoo reebe maa reebdeedhee namni gaafatu hin jiru waxxaruu danda'a jechuudha akka harreen diddaama namni harreen rukutu jechuudha dhugaa waaqayyoon jiraata sayyi al-Bukaarii 5184 irratti immoo dubartiin akka lafee jalloodha. Lafee jallo nan sororsa jettee si jallifti malee sororuu Jamiila ati akka lafee jalloodha.
sahii al-Bukaarii 5184 irratti ergamaa Rabbi Hawwichoo sallallahu alaihi Ingiliffa isaan wasallam dubbisu. akkana jedhan dubartiin akka lafee cinaachaati yoo ishii qajeelchuuf yaalte ni cabdi. Kanaafuu yoo ishii irraa faayidaa Maal dubbachaa argachuu jirti isaan? barbaadde osoo ishii hin jal'ina tokko qabduu akkas godhii jira. Akka lafee cinaachaati yoo jallisu na sororsa jettee ni cabdi jalloodha jedha. Sahii Bukaarii sahii al-Bukaarii 5184 ati qabadhu bakka isaa deemtee dubbifatta. Lubbuume namoonni natti si erganii sin qo'achiifne kana rakkoon. Dubartiin bifa seexanaatiin tarkaanfattii jira. Yoo tarkaanfattu bifa seexanaa taatii jedha. Hadiisa sahii al-Muslim 1403 gubbaarratti illam. Jamiilaan ogguu tarkaanfattu miila ishee asii fuutee achi miila bifa seexanaatiin tarkaanfattii. Wow. Jaabir akkana jechuun gabaase ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam dubartii takka arge kanaaf gara haadha manaa isaa dubartii takka arge gara haadha manaa isaatti fiige jechuu gogaa Zeenabaatti fiige achi booda maal jedhe dubartiin bifa seexanaa taatee tarkaanfattee soorama baattee waan deemtuuf isin keessaa tokko dubartii yeroo argu gara haadha manaa isaatti haa fiigu. Afura ejja waggaa maqaa Yesuusin haa waraanamu kun. Dhageeffadhaa yoo tarkaanfattu yoo karaa deemtu jechuun bifa seexanaan tarkaanfatti. Kanaaf labiyyiin dubartii wayii arganii jennaan tuff jennaan fiigaa. Toshin gogaa duduu Zeenabaa jechuudha. Achii booda isin keessaa namni dubartii arge dubartiin akka seexanaatti tarkaanfatti maal godha haadha manaa keessaan fiigaa. Wayne balaacho sahii al-Bukaarii 5119 irratti dubartii guyyaa 3 fuudhanii kun hin eeyyamama Oromo waan gudiidha asitti kontraate jechuun torban miti ji'a miti guyyaa 3 akkamitti ta'e naan jettani sahii al-Bukaarii 5119 irratti ergamaan Rabbi akkana jedhe. Dhiirri fi dubartiin tokko yoo walii galan yeroodhaaf fuudhuuf gaa'ila isaanii halkan 3 turuu qabaa. Wow, halkan 3 bar. Jamiila, amma namni tokko dhufee halkan 3 fuudhee achii booda si hiikaa jechuudha. Kabraas dhufee halkan kana jechuun seeta nyaadaarii mana bunaa jechuudha. Astaghfirullah alazim. A'uudhu billahi minash shaytaanir rajiim. Wayyo saya guys sorry yoguni kitaaba kana dubbisu nan kolfaa dhiifama naaf godha kolfa keessa waan galee muutii qabadhe dhiifama ishee dubartoonni kan jaannabiitii jedha sahii al-Bukaarii hadiisa sahii al-Bukaarii 29 gubbaarratti nabiyyiin akkana jedhan ibnu Abbaas akkana jechuun gabaase nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam akkana jedhan ibiddi jahannam natti agarsiifame jiraattonni ishee irra caalaan isaanii dubartoota galata hin qabne ta'uu isaanii rabbitti hin kafaru immoo rabbiif galata hin qaban innis akkana jedhe deebiseef isaan abbaa warraa isaaniif galata hin qabne fi tolaa hojii tolaa ooltummaa isaanii godhamaaf galata hin qabneef yoo ati yeroo hundumaa isaan keessa itti fufa dubbifadha. Dirqama abbaa manaatiin galata kee jedhaa jiraachuu qabdi jechuudha. Irra caalaan dubartii jeenata keessa maali ibiddaa jechuudha. Gaannab kana jamiilumaaf anniisa gaafa duute eessa akka isheen nattu wallaahi laazim. Okay? Akkuma kana suuraa Baqaraa ayata 197 gubbaarratti halkan soomanaa yookiin ramadaanaa irratti haadha manaa isaanii wajjin ciisuun hin eeyyamama. Yoo ishiin didde garuu ittiin oodaa ooduu beektanii ittiin oodaa. Yoo ishiin si wajjin ramadaana yeroo soomanaa jechuudha. Yeroo soomanaa haadha ilmoo keessanii keessumaa haadha ilmoo keessanii isaanii wajjiniin akka isaan ciisan yookiin wal quunnamtii saalaa godhan hin eeyyama. Achi booda yoo ishiin didde garuu ittiin oodaa. Waaw ittiin oodaa. Dhageesse ittiin oodaa.
Tundubbatan jechuudha. Akkuma kana fuudha kontiraataa ammas guyyaa sadii nama uffata tuwisee uffataa fuudhe argina. So hadiisa musliimaa sahii musliim hadiisa sahii musliim kuma daqiiqaa fixeerta hawwi. Yaa daqiiqaan dhumatee rakkina. Hayyee. Kana fixadhu malee na dhiisa jetteeti moo akkati lammata maqaa hawwiin dhoofnetti. Wallahi yalla dhumateetiin jira. daqiiqa meeqa haasofna? Okay an gaafiif deebii dabarame kanaaf hawwicha. Maa daqiiqa tokko toon qabu laala agartee daqiiqa tokko toon qabu fittee naa jettu wallahi. Hawwicha fixeerta wallahi fixeerta a'uudhu billahi. Indoo mara dabarte ayyee gaafiif deebiidha. Maa kun sekondii 90 waayee sekondii 50 faana daqiiqa 9. Daqiiqaa qabadhu kinoo indoom tursiisate ani kan wanti jedhe noo kun isa miti haadha koo gaafiif deebiidha amma okay maa fi mushkila. Ayyee daqiiqaa naa qabi. Amma daqiiqa kudhan deebi naan hin fidne ani. Ganaan gabuura waan dinqii. Mana keetitti galtee dubbatta dhumeera haadha koo marsaa sadiidha kan dubbadhe dafii daqiiqaa gaafiif deebiidha amma. Marsaa sadii dubbanne moo marsaa lama dubbanne bar daqiiqa 15 10 maali miira keessa galtee moo hawwichoo daqiiqaan dhumateera kan gaafii to'afe gaafiif deebiidha. Okay, daqiiqaa naa qabi amma daqiiqaa 7 jenne miti. Kan qate natti fakkaate. Ayyee yeroo keenya moo akka nyaanne la gaafii si deebisee siin deebisaa naa deebiftaa kaan uummataaf dheefna. Ayyee qoy gaafiif deebirratti daqiiqaa ofii kennaa qabanna daqiiqaa 7 jenne miti. Kunooti tifuufi kunoo qabeen jira tifuufi. Gaafa ayyee qoy. Eshi. Eshi galeetiin jira. Eshi Qorontos tokkoffaa boqonnaa 11 lakkoofsa 7 irratti dhiirri fakkaattii fi bifa waaqayyooti jedha. Bakkee dubartiin akkasitti jedhamte naaf fidi. Aha, bakka dubartiin fakkaattii waaqayyooti jedhame moo? Yaa. Jira baayibilii keessa. Eeyyeen. Baayibilii keessa ni jira. Ragaa fiddootaati daqiiqaa ni qabadha. Ayyee. Qabi yaa qabee jira naaf fidi ragaa. Yaa qabeera. Tafi. Yaa. Kunooti ragaan. Maal jedha? Dubbisi. Kuno. Koisiin Maal gurraacha. jedha? Dubbisi. Mul'atu Oromoo. Dafii dubbisi ragaasaa dubbisi ka dubbisi kuno dubbisi ragaasaa maal jedha? Kuno akkana jedha egaa Waaqayyo akka bifa isaatiitti nama uume akka bifa dubartii siin jedhe bira darbi dubartii siin jedhe hawwichoo dhaggeeffadhu maal bira darbaree seera uumamaa keessatti kan jedhame uumame hin finne dhiiraa fi dubartii isaan uume akka bifa fakkaattii isaatti Waaqayyoon kan nama jedhee waame seera uumamaa irratti dubartiidha malee dhiira mitaayyee gaafii lammaffaa dhiira fi dubartii wal qixa jettee amantaa hawwi dhiira fi dubartii wal qixa jettee amantaa hayyee Yesuus maaliif bartoota isaa keessaa nama tokkollee dubartii filachuu dide bartoota 12 keessaa bartoonni Yesuus guutanii dubartoonni maaliif filachuu dide Yesuus wajjin kan turan maaliif dubartoonni ni jira hayyee majaafa sii baasa daqiiqaa sii dhaamee jira barattoota 12 keessaa bartoonni dhaggeeffadhu dubartoonni bartoota Kiristoos Yesuus duukaa turan hedduudha. Macaafni kun akkas jedha. Barattoota 12 keessaa dubartii takkanaa fidi. Barattoota 12 keessaa hayyee bartoota 12 keessa gaafii sadaffaa Ibroota boqonnaa tokko lakkoofsa 5 bartoota Yesuus turan kunooti. Awwi bakka bira darbi lakkoofsa gaafii 3 Ibroota boqonnaa tokko lakkoofsa 5 irratti Waaqayyoon dhiira ni dhalche dubartii maaliif dhalchuu dide? Maaliif dhalchuu dide dubartii? Bani dhiira dhalchee dubartiin dhalchine kan jedhu. Dhiira dhalchee dubartiin dhalchine kan jedhu bani gaaficha gaafatte. Dhiira dhalcheera jedha dubartii dhalcheera kan jedhu ni jira. Dubartii dhalcheera kan jedhu ni jira Waaqayyoon. Bani siin jee dhiira dhalchee dubartiin dhalchine kan jedhu fidii siin jee. Ibroota siifin baana. Hayyee daqiiqaa qabee siif baana. Bani dubbisi gaa. Ibroota meeqa daqiiqaa nuu bani qabi. Ibroota meeqa. Daqiiqaan gaafa intini baasan kinoo hin qabamu laal. Waaqayyoon ergamoota isaa keessaa eenyuun ati ilma kooti ani har'a si dhalche jedheen bakkeen dubartiin itti Waaqayyoon dhalchanii jira. Macaafa qulqulluu keessatti gaafa hayyee hin jiru Waaqayyoon dubartii waan hin jaalanneef dhiira bichaa dhalcha hayyee bira darbi.
Okay. Oromoo maal jenna? Bani ragaa jennaan eeyyee bira darbe. Kinoo daqiiqaa keetti siffee hin jira. Gaafa itti ilaalan shumburaa Ayyee funyaan gaafa qabdii jedha Oromoon. Itti bakka fufi. bakka fiiduu hin dandeenye. Xiimotewos tokkoffaa boqonnaa lama lakkoofsa 11 hanga 12tti dubartiin barsiisuun hin eeyyamamne eentu si heeyyamee dhuftee na barsiifte. Eenyu si Xiimotewos isa kam? heeyyame? Akkeetti si heeyyame jira. Xiimotewos tokkoffaa boqonnaa lama lakkoofsa Xiimotewos tokkoffaa hayyee deebii deebisuun barbaanne bira darbi. Kanallee osoo siin heeyyamamin dhuftee na barsiisu dhufte jechuudha hayyee. Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa 31 irratti Waaqayyoon ilma dhiiraa ta'eetiin dhalatee dubartii ta'ee maa dhalatuu dide. Mee macaafa. Luqaas meeqatti? Anamma ragaa na gaafattu baafata keessa baastee na gaafatu qabdaam. Waan ragaa qabdu. Hayyee siifin baasa qoy. Cal jettee naasayin kaa. Ragaa namooti yoo Luqaas meeqa? Macaafa baasuu yoo nannaqu ati hin jirtu. Luqaas meeqa? Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti Waaqayyoon dhiira dhalcheetiin jira. Jechuun dhalateetiin jira dhiira ta'e soorii dhiira ta'e dhalateetiin jira Waaqayyoon keessan. Dubbisaa Oromoo. Mee maal jedha? Lakkoofsa tokko boqonnaa meeqa? Lakkoofsa 11 boqonnaa tokko lakkoofsa 11 yommus ergamaan Waaqayyoo iddoo itti lixan qoy iddoo itti hixaan walii gadi fiigin gara mirgaatti dhaabbate Zakkaariyaasiin isaa miti qoy seeranii dhaggeeffattu duraati seeranii dhaggeeffattu Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa 11 ilma indeessaa maqaa isaa ammoo Yesuus jedhii moggaasii jedhe Yesuus kan dhalate kun Waaqayyo jettanii amantan. Waaqayyo maaliif dubartii ta'e dhalate? Yesuus Waaqayyo ta'uu ni amantaa? Maaliif dubartii ta'e dhalatuu dide? Hayyee hin jiru. Hayyee gaafiin tokko iyyuu hin jiru hanga ammaatti. Itti ashi gaafii ta'an. Gaafiidha Oromoo. Keessa deebii boqonnaa 22 lakkoofsa 29 irratti akka jedhu sanitti ati intala durbaa qabaattee sa'aatiitti kan qabame akka laaluuf lubbu sa'aatii kana qabe kan laalu. Kunoo siifin jira sa'aatiin kan kee laal ati intala durbaa osoo qabaattee intala durbaa namni osoo si jalaa gudeede birrii 50 ni kennitaafi nama sadii ni kennitaafi. Baasi bakkicha birrii 50 kennaafi ka jedhu baasi viidiyoon as baasi anis dhaqeen baasa uummanni alaalu birrii 50 namni gaafa masqalaa duude iyya otoo jedhu hafa jedhe Oromoon gaafa mammaa. Hayyee keessa deebii boqonnaa 22 lakkoofsa 29 keessa deebii. Hayyee 29 namni kamuun dubbifata kunooti. Maal jedha macaafni? Dubbisi. Banii dubbisi. Macaafa dubbisi banii. Viidiyoo baniiti nu dubbisi na gaafadhu macaaficha bakka amma dubbatan. Kinoo namichi ishee wajjin ciise waan ishee yallaa. Birrii 50 birrii meetii shaqalii 50. Meetii birrii moo meetii? Hayyee. Okay, meetii shaqalii 50 ni kennita intala tante nama si jala dafa. Meetii shaqalii 50 mazzan. Ni kennita. Ni kennita. Ikkoo ni kennita dhasante. Intala tante ni kennita bisan fudhatte. Amma qomee Jamiila. Nagaafattee mi nagaafattee. Hayyee bakka bira darbi gaafa nu bira dhufan macaafa hin deebisne qoy hay. Bakka bira darbi macaafa waakkatu gaafa bira uummataaf deebisaa qoy. Fanasifachi fiigu waan ta'eef macaafa waakkatuudhaaf jedhani. Uummataaf deebisaa qoy. Macaafni kan jedhu meetii shenqelii 50 miijanu jedha miijanu. Haa kennuuf dubartii kanaan kennaa yookiin heerumsiisaa otoo hin ta'in yaadichi namnichi tokko meetii kanaan ni kennita moo kennitu? Meetiidhaan kennitaan talatee akkamisii deebisa duuba akka baay'ee jedhaa jirti. Baay'een akka jedhutti kennitaa meetiidhaan. Meetii jechuu beektaa jedhama. Meetiidhaan ni kennitaa hayyee bakka afaan meetii fi birriin tokko meetii kiiloo 50 gamazzan jechuun. No, kennita meetiidhaan kennita. Meetii birriin takkaayis meetii maaliin jee? Kennita. Meetii maali? Meetii beektaa tama hiika meetii. Ni kennita. Ni kennita moo kennitu? Meetii warqeerra akka daa'imandii waan ta'eef Oromoo. Inni iyyuu kiiloo 50 kan miizanu. Siinqeelle 50 kan miizanu. Miizana kan qabu jechuudha. Leewii boqonnaa 21 lakkoofsa 9 irratti dubartiin maaliif gubatti? Dubartiin maaliif gubatti? Seera leewii boqonnaa 21 lakkoofsa 9 irratti ibiddaan maaf gubatti dubartiin? Bani macaaficha. Waan macaafni hin jenne jettaa barate. Rakkoon kee kana. Ayyaa. Meeqa jette? Awwicho qoy. Siifin baasa. Ni baafatta? Leewii boqonnaa 21 lakkoofsa 9. 21. Leewii? Leewii macaaf marraa si baasa qoy. Yaa. Leewii 21. Seera leewwota jechuudha. Leewwota 21.
boqonnaa sagal intalli lubaa tokko galamootummaadha yoo of Seera yoo of lubootaaf xureessite kenname. maqaa abbaa isheetti xureessuu yaa isheetti isheen ibiddaan hafamtu jedha Israa'eloota keessatti ejjuun dhorgaa Intalli Israa'el takka ibiddaan namoota hafamtu. wajjiniin ejjedhi dhageeffadhu meel takka. Akkoo Dhiiras ta'e dhalaa yoo ejjan waaqayyoon akka Israa'eloonni faradeera. ajjeesanii dhagaan rukutanii addabaabayitti dhaggeeffadhu. Israa'eloota keessatti Soo haa Israa'eloonni hubattu. dhalaas ta'e dhiirri gaafa ejjan gaafattee dhaggeeffadhu daqiiqa kee mee qabi. Dhaabimee daqiiqa kee kanaaf Kunoo ariifatta. dhaabeetiin jira. Eeywa Dhaabeetiin jira. daqiiqa keetii Akkoo sii haa deebisaa hubattu haa callisi. hubattu dubartiin. Ishii Maal deebisaa? Haa deebisaa hubattu. callisi. Siif deebisaa callisii siin jedhe daqiiqni kan keeti sii dhaabe daqiiqa. Haa hubattu moo Amma akka hin callis- gubanne haa callis- hubattu moo akka hin gubanne al takka callis. akkasitti jira baabiliin. Israa'eloonni seerota isaanii keessatti dhiira ta'ee dhalaan gaafa ejjan ni ajjeefamu. Israa'eloota Addabaabayitti miti yaa baasanii hubattu moo haa dhagaan hubatne rukutanii akkasi galatti jiru. Hayyee bakka iidhaa fi dhagaan rukutanii fi sa'aatiin acarrisu. nama Bakka balleessaa callisi. akka kanatti of keessaa Darbii bira baasaa darbii turan bira kun haa seera hubattu Israa'elootaaf jetteetiin laatamedha. haa hubattu bakka. Gubaa turan Bira ajjeesaa dabari turan. bakka Roomaa boqonnaa bakka Roomaa boqonnaa Garuu torba Yesuus lakkoofsa sadii Kiristoos irratti dubartiin erga heerumtee booda maal taatee qoyme daqiiqaa banishii daqiiqa intala booda lallabatta maa mar'attaa qoy booda mar'attaa qoy amma garuu nan arrabsiin ibsiin jettalaan noo arraba miti arrabsiin. Yesuus takka jedha nama akkas jedhu Soo shataa. noo mar'ataan baabilii keessa jira laal bakka bira Yalla, kun qabu eshi Roomaa boqonnaa torba lakkoofsa sadii irratti maan jedhetiin jira dubartiin eega heerumtee booda deebisteetiniin eega heerumtee hiiktee booda akka deebitee hin heerumne maaliif itti faradame Kunumtuu yakka akka macaafa qulqulluutti yoo ejjite qofa hiikti dubartiin takka. Dhiirri takkaaf dubartiin takka isaan Hayyee, foon tokko hayyee. adda ba'uu waan hin Hayyee, hayyee, dandeenyeef bakka. yoo hiikte ta'e Hayyee, bira akkanuma darbii kanatti kun haa hin jiraattu jedha. dandeessu. Yoo ijja ta'e qofa adda ba'u. Isa kanaafis Maatiyus boqonnaa 19 lakkoofsa 5. irratti Maatiyus boqonnaa 19 lakkoofsa 9 irratti dubartiin takka dubartiin heerumtee hiikte yoo fudhan sagaagaltoota maaf jedhaman namni fuudhe isii. Sirriidha. Hiikuu dhumaa hin dandeessuun siin jedhe. Hiikte taanaan akka kanatti haa Kanaafuu jiraattu. namni dubartii hiikee fuudhe sagaagaladha. Dhageeffadhu Namni baasii dubartii deebisan fuudhe nama ejje qofa akka macaafa hiikte fuudhe sagaagaladha. of course namni tokko Tokkos hayyee haadha bakka manaa bakka isaa isa yoo dhiisi, gadhiise dhiisi. akka ishiin Achumatti- ejjitu godhe inni ishee fuudhes wajjin Bakka booda lallabda isa dhiis. Dubartii hiikuu ejjuun jijjiirrachuun akka macaafa qulqulluutti Hawwi yakka eeyyeen. hawwi abbaa manaa kan kee yoo shugguxiisitti tokko hiikuu dandeessaa? Maaf shugguxiin Abbaan manaa kan kee yoo shugguxiisidhee hiikuu dandeessaa? Shugguxii haadha manaa isaa Dandeessaa hiikuu dandeessaa? ragaa fidi. Hin dandeessaa yoo shugguxiisitti tokkose. Shugguxii yoo sitti tokkose hiikuu hin dandeessaa? Ijoo Oromoo macaafa qulqulluu keessa jechuun shugguxii jedhu hin jiru waan nama dhibee hin dhiifne keessatti. Shugguxii yoo sitti tokkos mee banii eessaa na gaafatu jirta. Ati kan hiikuu dandeettu? Ijoon eessaa Ati kan hiikuu dandeettu waan tokko yoo sagagalte qofa waan ta'eef hayyee bira darbe abbaan manaa kan kee shugguxiisitti tokkosee luka sirraa muree hiikuu hin dandeettu kiristaanummaa keessatti jechuudha. Abbaan manaa Hayyee haadha wangeela manaa dubartii isaa tokko naaf akkamitti kenni. qabatu Wangeela akka dubartii qabu tokko naaf kenni. macaafa qulqulluun. Hawwi. Wangeela dubartii tokko naaf kenni. Wangeela dubartii tokko naaf kenni. Dafi. Wangeela Sii kenna, Luqaas Maatiyus akka sii jedhu kenna. sanatti wangeela dubartii tokko. Dhageeffadhu. Hayyee wangeela dubartii naaf Laal kenni. Ruut dubartii. Tole, naa Dhagaye. Ruut dubartiidha. Ruut dubartiidha. Hawwicha Asteer Ruut- dubartiidha. Ruut Siin ga'u wangeela tokkoo miti barsiifatu. lamaa sii kennu jira. Ruut macaafa Asteer Qoy, Asteer qoy, dubartiidha. hawwicha. Ruut dubartiidha. Yaa jamaa wangeela fi kakuu moofaa adda baastee nama hin beeknetu na wajjin mari'atuuf dhufe ilaala. Wangeela fi kakuu moofaa adda baastee hin beektu kan gaafadhe wangeeladha. Macaafa kakuu moofaa Kan fi gaafadhe kakuu wangeela. haaraa. Hayyee. Daqiiqaa hayyee, kiyya hayyee, maaliif qabdaati hayyee. qoy? Barsiistuu. Daqiiqa Hayyee kiyya maal bakka. qabda? Astiin naa finne daqiiqa torba. Kunu si baneetiin jira. Kunu si baneetiin jira amma si baneetiin jira hayyee. Eshi. Barsiistuu kun ni qaba daqiiqa barsiistuu baabilii keessaa dubartii barsiiste naa baasi dubartii barsiiste Dura Akka sitti maan ture? duuka buutu taasisti. Dura sitti maan ture? dubartii barsiiste naa maal baasi jedhamte? dubartii barsiiste Okay. dubartiin barsiiste jirti hawwi jirti dubartiin barsiiste Ande Yohaannis boqonnaa lama Dubartii gubbaa barsiiste irratti jirti. Maariyaam dhageeffadhu. Dubartii barsiiste sii hima. Yohaannis boqonnaa lama gubbaa Baay'ee ragaa irratti fidatte ta'a. Maariyaam dhageeffadhu. Maariyaam waan inni isiniin jedhe godhaa jettee dabarsiteetti. Yohaannis boqonnaa afur gubbaa irratti dubartiin Samaariyaa kottaa
kottaa dinqii kana ilaalaati. Dubartoonni baay'isa wayii macaafa qulqulluu seeraan maal barsiisan Yesuus irraa fudhattee barsiiste dinqii ilaalaa kan jette dubartii Yesuus irraa fudhattee barsiisneedha koo bakka bira darbe. Of course laala Hinjiru, raajii eshi. natti hime kuno Eshi. barsiiste Ayye. dubartiin Samaariyaan tokko Maariyaam ishii Magdalaa fa'aa du'aa ka'uu Yesuus lallabaniiru lama hojii ergamootaa boqonnaa 21 lakkoofsa 9 gubbaa irrattis ijoolleen Filiiphisoos barsiisaa turan ayyaana guuggatanii akkasi. Bakka hawwicho Raqaatti qaba. hawwicho Daqiiqaan finne hawwicho kana si gaafadhee barsiisa baayibilii Yesuus irraa fudhatanii barsiisanidha. Eshi. kunooti ka Yesuus Yohaannis fudhanii boqonnaa lama Yohaannis bartoonni boqonnaa kam- lama lakkoofsa 4 irratti Yohaannis boqonnaa lama lakkoofsa 4 irratti Waaqayyoon kan kee yookaan ammoo Yesuus maaliif aanchi seetiyyoo niitittiin nana maaliif jedheen dubartiidhaan haadha isaatiin. niitittiin naan jenne Niitittiin nana maaliif lakkoofsa jedheen meeqa irratti maal jedheen lakkoofsa meeqa irratti Yohaannis boqonnaa lama lakkoofsa 4 Yohaannis boqonnaa lama lakkoofsa 4 eshi yommus hundinuu isaanii hafuura qulqulluudhaan guutame sorry daqiiqni kiyya dhumateera garuu ishee kana siin deebisa Iyyasuus immoo haadhoo daqiiqaan kan kee yoom dhumate hojii koo keessa lixxare laal niitittiin anaan jenne macaafni jechuudha niitii jedhu situ jedhe sirraan naga'u jira jechuun kunuu dhaga'een beeku. no ni jira dhaqoo Macaafni niitiin jedhu abiita beet uummata Oromoo gaafa nama balleessu maqaa nama balleessu ayyee hoosaa boqonnaa lama lakkoofsa kunooti asitti gaafa isaatii Bakka, daqiiqaa kan kan keessa. kiyya maa hin qoostaati. ayyee kinoo laal gama dubbisaa Fitta, ta'an fitta, teessisiise fitta. kinoo amasii baleetiin jira Fitta. hoosaa boqonnaa lama lakkoofsa 4 irratti haadha kan kee hadheessi jedha haadha kan kee hadheessita haadha kee hadheessita hawwi Haadha kee haadheessitaa? Macaafni hin jedhu macaafni. haadha kan ayyee baasi hoosaa boqonnaa lama Daqiiqaa as qabi ati daqiiqaa qabdee achi qabi daqiiqaa qabdee akkami daqiiqatti dabaltamoo akkami Kunoo. dhuunfaa wanti kee. kinoo Dhumate baasi daqiiqaan baasi kiyya. kinoo daqiiqaa naaftee jirtu asifachi no haadha kan kee hadheessini jedhaanii hadheessita haadha kan kee Daqiiqaa tokko jetti istiin nama. kinoo Daqiiqaa tokko tafe ammallee gaafiin ati deebis tokkollee hin jiru Daqiiqaa meeqa takka jam- ayyee sifaa ta'u uummanni si dhaggeeffatu jiru kan nu laalu jira maal taate Jamiila haya gaafiin si qabaan dhageesse gaafii si qaba an akkamittan daqiiqaa Ayyee, qabata ayyee, natti maa itti warri koomentii ishii sa'aatii 11 daqiiqa tokko na bira daqiiqa takka daqiiqa 8 wajjiniin dhaabaa jechuudha eeyyen fuudha guyyaa 3 ni eeriyamaa adiisni guyyaa 3f atamma dhiirii tokko dhufee guyyaa 3f kontiraata sin fuudha otoo jedhee ni heerumtaa fuudha guyyaa 3 kontiraata. daqiiqaa kan kee qabatteerta wicho ayyee ayyee. baasi dubbisi hadiisa jette san baasi dubbisime baasi dubbisi Kunoo. dubbisi Fuuldura ingiliffasaa dubbisi kaameeraa ani dubbisi bar dukkana Tokko keessan dubbisi teenyee naaf hiiki, ilaalii ingiliffasaa. an dukkana keessan Dubbisiitii teenyee- naaf hiiki. Arabiffasaa kunoo. Dubbisiitii naaf hiiki. Arabiffan qaraataan dubbisi naayiki situ ragaa fidate waan ta'eef hin beekan dubbisi naayiki kunoo akkana jedhaga dubbisi akkana jedhaan siin naayiki jedhe dhaggeeffadhu ishee sii hiika maal jedha Sii afaan dhaggeeffadhu. ingiliffa Sii isaa naa dubbisi dhaggeeffadhu. yookaan arabiffa yookaan ingiliffa sii hiika dhe sii hiika dhaggeeffadhu sii hiika dhaggeeffadhu callisii dhaggeeffadhu hadiisa sahii musliimaa keessatti ingiliffa isaa dubbisi ingiliffa isaa kuma tokkoo fi 400 fi duwwaa 6 irratti daqiiqa dhaabinaaf. Mindee Oromoon maal ta'e namni kamuu deema Arabiffa warraa ta'u qara'uu dandeessan ati Arabiffa waan qara'atuuf qara Ingiliffa isaa dubbisi. uummata Oromoo waan ta'eef dhagee uummata Oromoo waan ta'eef kunooti. Yeroodhaaf fuudhuun guyyaa 3 fuudhuun eeyyamameeraa jedha. dubbisi ingiliffa isaa dubbisi yoo arabiffa hin dandeenye ingiliffa isaa naa dubbisi ani kan googilii sirraa Hin dubbisu ingiliffa isaa naa dubbisi Ingiliffa uummanni na jalaa Oromoo. Bakka naa dubbisi ani Uummanni immoo na jalaa Oromoo. waan dubbisin irratti immoo tiyyuu si deebisuu hin danda'udha koo dubbisi yookaan arabiffa isaa yookaan ingiliffa isaa naa dubbisi. Ishi quraanni Naa dubbisi, naa dubbisi. dubartii Hayyee. dubartii qoy dubartii ajijjiirratu dubartii isaa ajijjiirratu jedha inji jijjiiram taate. Dubbisi. Abbaan manaa kee sin jijjiirradha Dubbisi. gaafa jedhu ni jijjiiramta. Dubbisi.
Ayyee. Siif banaa qo'ishii. Dubartii ofii jijjiirrachuun akka danda'amu. Dubbisi siin jedheetiin jira bar. Haya, Quraana suuraa boqonnaa 4 suuratul Nisaa hayata 20 gubbaa irratti haala tokko isiniif qabeenya guddaa kennitanii jiraattanuun yoo niitii tokko bakka ishii kaan biraa jijjiirrachuu barbaadan isa irraa homaa hin fudhatina. Ishii irraa homaa hin fudhatina. Haala miidhaa fi hiikkaadhaan jiru jijjiirrachuu hiikuu fi jijjiirrachuun kun hiikkaan jijjiirrachuu jedha. Abbaan manaa keessa jijjiirrata. Dubartii hiikuu ni dandeessa. Hiikiti kan biroo fuudhi jira. Waa'ee hiikuu siin hin jenne ni jijjiirrattaa hin siin jedhe. Daqiiqa kiyyanaa dhaabbatee jira lakkaa'amaan jiru daqiiqa. Akkasitti hiikama siin jedheetiin jira. Reefin daqiiqa takka gaafa. Kanaafuu jijjiirraadha quraanni. Hiikanii kan biraa fuudhudha kaa dubartii kan birooti fuutamiti. Hiikanii kan biroo fuudhu jechuutu jira bar. Akkasuma maallaqa ofiitiin itti fayyadamuun yookiin wajjin jechuun hin danda'amaadha quraanni. Maallaqa sii kennee namni tokko yoo dhufe maallaqa isaatiin isin wajjin wal quunnamtii gochuu yoo dhufe isiniif eeyyamamaadha. Maallaqa sii kennee. Eessa biratti akkas jira? Eessa biratti suuraan isaa suuratul Nisaa ayata 24. Qabeenya keessaniin barbaadachuun isiniif eeyyamameera. Isaanirra waan warra quunnamtii saalaa waliin raawwachuun ittiin qananiitan maariiwwan isaanii kennaafi. Kanaafuu abbaan manaa yookiin dhiirri tokko maallaqa sii kennee yoo dhufe maallaqa fudhattee wajjin ni ciistaati. Daqiiqaan agarsiisi daqiiqa kan kee hawwichoo daqiiqa kan kee agarsiisime kan qabatte. Daqiiqa lama reefanaasaa. Natti agarsiisime natti agarsiisi. Akka reefsitti agarsiisaa turetti. Daqiiqa lama reefanaasaa. Baay'ee maal jechuutti jira aayaan quraanaa sun maharii kennaa yookaan ammoo tiyyuu xilooshii kennaati fuudhaa jechuutti jira. Fuudhaa jedhaan jiru. Kamtu fuudhaa? Xilooshiidha. Kamtu fuudhaa? Kan amma fiddeetiin hin jirtu yaa. Dubartiin maallaqa wajjin ciisaan fuudhaa miti fuudhaan jedhu. Maallaqaan wajjin ciisaa kan jedhu keessaa na baasi. Gaafi maallaqaan wajjin ciisaa kan jedhu keessaa baasi. Kunooti. Dubartoota irraayis isaan dhiiraan na dhaggeeffadhu. Ooyi naatu baafata natti maallaqaan wajjin ciisaa kan jedhu. Darbe. Ayyee waa'ee maharii dubbataa jira waan gaafattu addan beektu. Hayata 24 gubbaa irratti maallaqa keessaniin barbaachuun isiniif maharii jedhaa jiraadha koo maharii beektaa seeraan dubbisime. Oromifas dubbisuun dandeessu maal abboo? Dubartiin dhiiraa gadi jedha. Dhiiraan wal qixa miti jedha sammuun dubartii. Sammuun kee dhiiraa gadi kan jedhu keessaa baasnatti argisiisa. Dhiiraa gadi kan jedhu baasnatti argisiisa. Dafi dhiiraa gadi kan jedhu keessaa baasiitiin natti agarsiisi. Dhiiraa gadi kan jedhu dafi. Dhiiraa gadi dubbisi arabii yookaan immoo ingiliffa isaan Sahih al-Bukhaarii 2658 irratti Abu Sa'id al-Kahiidar akkana jechuun gabaase. Nabiyyi Rabbi sallallahu alaihi wasallam akkana jedhan. Walakkaa kan dhiiraa wajjin dubartii walakkaa kan dhiiraa wajjin waliin gittuu. Dubartiin eeyyen jedhanii innis hadiisa dubbisaadha koo. Hadiisa dubbisiin jedhan Arabiffasaa dubbisi kun Arabiffasaa. Arabiffa isaanin dubbisu situ fidate ragaa. Anamma Amaariffas kan fidadhuu fi dubbisa Ingiliffas kan fidadhuu fi biyyaa dubbise. Oromoo isin ilaala. Bakka Ingiliffa isaa dubbisi. Ingiliffa isaa waan gaafattu adda baastee beektu googilii irraa fiddeen gaafachuutu jirti argaa. Adiisni Ingiliffaan baranaa atis googilii gaafa kan keeyyaa googilii gaafa kan keetii barraa'ee sii kenname. Daqiiqaan dhumatee yaada jechuutti jiru. Daqiiqaan dubartii reebuun ni danda'ama. Abbaan manaa kee oguu sireebaa. Siwaa kan siwaa kan jechuun siwaa ka beektaa? Maa jechuun siwaa kan? Siwaa kan jechuun rigaa ergaanii ragaa siif hin baasa. A'uuzu billaahi. Ragaa si baasu ragaa si fidu. Soodaatiin dhaabbattoodha.
dhaggeeffadhu kunis waan rabbiin gaarii isaan gaarii irra caalchisee fi qabeenya isaanii irraayis waan kennaniif daqiiqan dhumateera awwichoo daqiiqan dhumateera bakka daqiiqan carrisa shan daqiiqan kee dhumateera deebisu jirtaa bar dhumateera daqiiqan kee carrisa shan daqiiqaa shin dhumateera namni si jala taa'ee qabutti jira bar kanaaf dhiirri siree baratteen dhufin hin jiru bakka daqiiqan kee dhumateera dhaako kanaaf dhiirri siree buu hin danda'ama abbaa mana daqiiqan dhumateera wayyoo Garbi awwi gara cuufatti deemu daqiiqaan dhumateera gaaffii si gaafadha gaaffii takka qaba ammas gaaffii si gaafadha daqiiqa gaaffii daqiiqadhaan ala baatee na gaafachuu hin dandeettu daqiiqa gaafa kan keetii daqiiqa kudhan haasofte daqiiqa kudhan haasofte daqiiqa kan keetii fayyadamuun ga'ee kan kee ture yaa'u yakka wallaahi daqiiqan dhumateera awwicho bakka dhumateetiin jira daqiiqa lama alhamdulillah hayyee bakka xumurameetiin jira galatoomii hawwichoodha seeraan wanti jetteeti na waliin mari'atte inshaallah akka immoo marii birootillee walitti deebinu abdii qaba kanan durallee waan irraa fuuteef ammoo bayii kan kee galatoomii kanuma irratti goola baani thank you